Eebbaan nu jalqabdaa reekami. Qeessi faanaan jedhu. Qeessiin isa kamii jedhu. Lubummaan akkami. Yookiin immoo maatii kee keessa namni dipireeshinii qabu jira luba ta'uuf deemaa arta bara. Maaliifan kana keessa galeetteettaa kana gidduutti? Warra seeraatu qoratee waldaa kiristiyaanaaf kennaa jechuudha. Qobaatti. Isa booda saayikoloojikaal testii fudhatta. Sammuun kee nagaadhaa seera jechuudha. Biyya Ameerikaatti maal fakkaatan? Isin uffisiisa baay'ee. Waldaa Oromoo dhalatti waldaa adii kam keessayyuu deemee lubummaan kee simatama qabaa? Gurbaan kun fuula isaa yeroo ilaalu yeroo malee luba ta'e. Sodaan tokkoyyuu hin jiru nuuni sakaanii wajjin hidhata addaa yookaan immoo waa wal keessa deemnu hin qabnu jettee dubbatta. Ololli adeemsifamu hin jiraata. Komproomaayizii jira namoonni jedhan hin jiraatu. Walii wajjin hojjechaa hammam of eeggatta. Waldaa kanaa jiru makaaniisus hariiroo ishee addaa kutteetti. Waldaan keenya waldaa makaaniisus miti waldaa luturaniidha garuu. Maaltu si fide biyya gidduu kanatti? Lubatas garaa fi lifetime awwaardii barbaachisu jedheen amana. Amma dubbatamuu qabu garuu dubbatameera waa'een isaanii. Afaan Oromoo kanatti namatu aarsaatti kaffale. Imaamata barnootaa nuun ittiin barannetti namatu aarsaatti kaffale. Daangaa Oromiyaa nama qabdutti namatu aarsaatti kaffale. Argitee? Sooshaal miidiyaa irratti wanta hin deebiin laanne waan baay'een qaba. Waldaa Macaafa Qulqulluu Oromoo akkamitti argatteme? Booda gara maalitti deebi'anii namoota gurguddaa maal jettu? Waa'ee Oromoo kana keessaa piroojeektii wayii baafachuu barbaadan. Namoota baay'eetu sitti bilbila faarfannaa poostii naa godhe. Faarfattoota biraa qabu jiru. Namni naan kaffalle jedhee si komatu faan jiru amma. Faarfattoota baay'ee yuutuubii korraa gadi naqee. Harkaa hojjetteen qabdu garuu achirraati mee dhugaa masaa dubbadhu. Waaqayyo isa kamiif AI'dhaan faarfannaa hojjettare gabaadhaaf ta'uu danda'a. Waaqayyo immoo gabaa keessa hin jiru. Ani haadha manaa koo hin hojjechu. Yeroo namni waa hojjetu namni kun rakkina qaba jedhu natti laga. Jaalala haala irratti hundaa'uuf. Wanti gaabbitu qabdaa jireenya keessatti. Tun hin beekin nama miila namaa hojjechuu nan danda'a. Harka fuunee akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'as jiraannee Waaqayyo nu gargaaree ayyaanaaf araara isaanuuf baay'isee deebinee dhufneerra. Egaa Quddusee TV'n torbeedhaan keessummoota garaagaraa qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Akkasiin jaallachaa jirtan akkasiin hordofaa jirtan immoo koomantiin keessan nutti hima yeroo nu agartan dubdeebii isin nu laattanis nu jajjabeessa ulfaadhaa galatooma isiniin jenna. Har'as akkuma yeroo kaanii keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaan koo kuni yeroo garaagaraatti wal agarreerra walii wajjin waan baay'ee dabarsineerra. Har'ammoo akka carraa wal agarree sagantaa guddaa tokkorra hirmaachuudhaaf dhufeen achumaan qabadhee fidee addana teessise akkasii waan baay'ee irraa argattan waan baay'ee irraa hubattan abdii guddaa qaba. Namoonni waa'ee isaa gaaffii qabdanis immoo deebii tokko isinii kenna jedheetan abdii guddaa qaba. Egaa akkuma yeroo kaanii har'as namoonni utuu akkuma kanatti sabiskiraayibiin godhin ilaalaa jirtan sabiskiraayibii godhaa. Oolmaadhuma ishee kana nuuf oola yoo kan biraa dhiiftan yoo waan kan biraa dhiiftan. Namoonni dhaabbilee qabdan dhimmoota garaagaraa qabdan immoo nu wajjin hojjechuu beeksifachuu kanneen barbaadan immoo akka nu bilbiltaniif bilbilli keenya iskiriiniirra jira. Nu wajjin turaan affeerraa kooti. An gammachiisummaa mataa Booranaati keessummaa akka wajjin yeroo gaarii qabaadha. Keessummaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Lafa dheeraa deemtanii dhuftan. Yaa karaa xinnoo inni dheerata alan. Inni dheerata miti. Yaa karaa West Afrikaa irraan bahee dhufe. Kanaaf dur karaa lafa sa'aatii 13 ta'u amma gara 17 ta'e. Achirra goree dhufee xiyyaara halkan deemuun hin ka'e. Argitee gaafa halkan deemtu karaa inni dheerata dukkanaa miti. Xiyyaara dukkana keessa deemaa. Dukkana ture yaa. Galgalan ka'e Ameerikaadhaa erga dhiyee. Kanaaf karaa nuuni xiyyaarri keenya irra deemu immoo karaa West Afrikaa irra Togo biyya jedhamu tokko irra dhufne achitti sa'a tokko dhaabbannee xiyyaarri simbeela'ee waa afaan keenye namoonni warri nu gargaaran kiruun keenya sin dadhabanii isaanis gaddiranne achi immoo achi as kaane egaa malee halkan dhuftani. Halkan kaanee halkan dhufne guyyaa tokko balleesse galmeessaatti. Yaadataa yeroo dhumaaf gaafa wal agarree booleetti bargarii nyaanne ni wajjin. I don't know maal akkatti naaf eertee yaadadha. Dhugaa biyya laaluu dhuftee xinnooma bakka akka bashannanu wayii goonee boolee kana keessa. Gara boolee deemnee bargarii keenya tumnee kolfinee taphannee gargar baanee ergasiiti viidiyoodhaan bilbilaan malee wal agarree hin beeknu. Eeyyuu kaffalee gaafas. Biyya kana dhuftee achi gaafa dhumnu laalla malee. Saddanaa numatu kaffale. Gaafas kaffalteettaa? Anatu kaffale. Okay. Moosi kaffale. I don't know. Barumaan barbaade. Waa fedhee iyyuu wala feerreerra gaafas. Yaa yeroo baay'ee actually inuma wala agarraa mitiire hojii garaagaraa waliin hojjennaa walii yaafannaa anatu darbee immoo si jalaa bada malee. Wal gaafannas immooti intarviiyuu kanas. Yaa jiruuf jireenyas immoo walii yaafannaa. Waaqayyoos immoo lamaanuma keenya waluma qixxee nu eebbisaa nu guddisaa jira miti. Anaan irra eebbisaa jira malee.
Jechuudha. Ameerikaan jira gaa. Dhugaa dubbachuudhaan ammaan baay'ee eebbifamaadha. Sitti fakkaata? Ani? Kakuun keetti si raawwatatu Ameerikaan ga'e. Waan si gaafadha. Ameerikaa jiraachuun eebbifamuudha. Kakuun akkasiin qabdu akka Ameerikaan. Namoota tokkotti an Ameerikaan hin dhaga garuu eebbadhee yaadu. Anatti natti hin dubbatamne. Dhugaamsaa dubbachuu utuma naannoo nageechi ga'e garuummoo natti tolee man jiraadha. Dhugaa dubbachuuf Ameerikaan akka naqu beekan an naqaa. Baay'ee waan ulfaataa godhee yaadee sin beeku itti dhiphadhee sin beeku. Galma kooti dhuma kooti immoo yaadu. Galmi keenya jireenya bara baraati. Galmi keenyachi namoota baay'ee akkasitti yaada. Addunyaa kanarra baay'ee akkan tiraavilii godhu iddoo baay'ee akkan naqu nan amana. Yoo amante numa sii ta'a dhugaasaa dubbachuu fi ani akkasitti yaadan tureen durumayyuu baadiyyaatti guddadhe reediyoon dhaggeeffachuu jaalladha. Televiziyoon dhimma isaan qaban mayyuu garuu imaajineeshinii baay'een qaban ture waan garaagaraa polotikaa addunyaa magaalaa gurguddaa addunyaa garaagaraa kana nan hordofaa maqaasaa qabaa so yeroo isaatti waaqayyo iddoo garaagaraatti na geessee gara biyyoota Awurooppaa kana gara biyya 5-6 dhaqeera ergasiiti biyya Ameerikaa giddu galeessa. Afrikaa kana keessas deddeemteetta. Afrikaa keessa iddoo 2-3 caalaan dhannee gara Eeshiyaa kanas dhaqeera. Amma dhanna naa ta'e jechuudha. Nan gammada garuu amma kanas baay'ee nan dhiphisu. Ani eebba jechuu barbaade waaqayyo jireenya keenya keessatti iddoo isaatti yeroo isaatti waan nu gochuu qabu hundumaa nu gochaa jira. Gammannee keessi keenya boqotee jiraachuun eebba waaqayyooti. Tarkaanfannee akkuma nama jedhe nagaa taanii namoota nagaa gaafannee waan yeroo keenyatti hojjechuu qabnu hojjechuun eebba tokko. Wanti aan baay'ee natti tole tun irratti argame wanti natti tole tokko yerootii lubataate. Lubummaan akkamii? Amma ergan luba ta'eeti gara ji'a 9 hin deema itti fakkaata. Garuu hojii lubummaa waldaa kiristaanaa kootti waajjira lubaa kanan hojjedhe amma gara waggaa 3 hin deemaa jira jechuukooti. Haa ta'u malee wanta lubii duwwaan gochuu danda'u tokko ergan gochuun na ayyamameeti. Waggaayyuun guutuun jira. Garuu gaariidha. Waamichadha lubummaani waan itti of waamtu miti. Wanta waaqayyooti si waame tokkoof immoo amanamtee hojjechuudha. Amma waaqayyo yaana si baay'isee amma dandeessee utuu hin dhibaayini numa hojjettaa jechuudha. Gaariidha garuu amma namooti qeessi faanaan jedhu. Qeessiin dhagamee jira. Deebitee yaadattee? Yookiin immoo as jedhanii kaanii dhiifama lubaanaan jedhan waan akkasii dhiisaa. Nama dhugaa dubbachuudhaaf lubee dheessi waamuudhaaf ati na waamuu qabda. Yeroo natti fudhata. Warra akka keessaniifidha kan akka isaan shaakalan kanan barbaadu. Adaba barbaada. Adaba qabamni? Maanni qabaadhaan ji'a 5 fi dogoggoruu dandeessa isa booda garuu fudhataman qabu. Malee gaariidha dhugaasaa dubbachuuf bareedaadha. Hojii waamicha waaqayyoo. Baay'ee namatti tola sagantaa kana eebbaan nu jalqabdaa reekami. Eebba miidiyaa maal akka ta'e keessumaa jedhee kan miidiyaa eebbisuun beekoni garuu yeroo jalqabaa buddusee miidiyaa irratti dhufee argamu kootti baay'een gammada. Ati nama qaxaleedha. Dhugaasaa dubbachuuf sababii riyyaa taaneef yookiin immoo sababii leeqaadhaa kaafnee ol bennuuf utuu hin taane nama jabaatee hojii isaa hojjetudha. Nama waaqayyoof amanamuudha. Nama saba tajaajiluu barbaadudha. Nama akka nama nuttis nama integritii qabudha jechuukooti. Wanta kana immoo waaqayyootu eebbisa. Ani jedheef iyyuu utuu hin taane yookiin lubi dhufee eebbisee ba'eef utuu hin taane hojicha akka waaqayyoo eebbisu akka inni si guddisaa adeemu nama jechuukooti. Tarii sabiskiripshiniin kee yuutiyuub irratti baay'achuu habaatu iyyuu malee hojiin ati hojjechaa jirtu hojii guddaadha jechuudha. Kanaaf inni kun hojii waaqayyooti. Waaqayyo immoo hojii isaan eebbisa. Waaqayyo hojii kana eebbisuun jedhaan. Dhugaadha waaqayyo hin eebbisa. Egaa kabaja lubummaaf qabnu, lubummaaf qabnu kaasumaaf hin jedhee waa'ee lubummaa biyya Ameerikaa kaasna wantoota sana kaasna itti gaafatamni isaa akkamii garuu erga fudhatte waan hundumaa guutuutti. Biyya Ameerikaa keessatti yeroo luba taatu waan baay'ee yeroon akkasiin jedhu piroosesiin itti luba ta'uu yookiin immoo adeemsa itti luba taatu akka itti waldaa Oromoo keessatti salphaatti yeroo tokko namni ta'uu yookiin immoo waldaa biyya keenyaa kana keessatti waldaan keenya waldaan makaaniisuutti nama waamtu xinnoo ishee in ulfaata. Adeemsisaa jechuudha. Adeemsisaa. Erga luba taates immoo dirqama baay'ee qabda.
Dirqammichi internationally natti fakkaata iddoo hundumaattiyyuu. Waldaa kee tajaajiluu, saba kee biratti argamuu, isa dhukkubsataaf isa fayyaa gaafachuu, isa dhukkubsataa gaafachuu, hospitaala keessatti argamuu, mana hidhaatti argamuu, wangeela lallabuun, saba waldaa tiksuun iddoo hundumaayyuu jira. Itti gaafatama kan hundumaatiin. Itti gaafatama kan hundumaati jechuudha. Haa ta'u malee akkaataa itti gaafatama sana bira geessu garaagarummaa guddaa qaba. Leenjii isaa akkam ture yeroo ammamii sitti fudhate? Ani xiqqoo ishee biyya Awurooppaatti yeroo maastersii koo fixee tiyooloojii barachuudhaaf Ameerikaa yeroo naqe akka kana rakkisaa hin seene seminarii yeroo galtu biyya Ameerikaatti luba ta'uudhaaf Master of Divinity fudhachuutu sirra jiraata. Master of Theology yeroo barattu nama akademiishinii ta'uudhaaf baratta. Yookiin gara fuulduraatti nama PhD hojjetu, gara fuulduraatti nama seminarii barsiisu ta'uudhaaf baratta jechuudha Master of Theology yeroo barattu. Maaliif it's more of akka Ingiliffaan baay'ee dhiifama. Gara beekumsaa, gara xiinxala sammuu, gara riisarchii irratti xiyyeeffataa jechuudha Master of Theology. Master of Divinity garuu hojiidha. Practically irratti xiyyeeffata. Applied Theology jechuudha. Isa sana baratta yeroo isa bartee waggaa 4 si fudhata. Hojii afuuraatiin kun immoo jechuudha. Hojii afuuraati waa'ee lallaba wangeela baratta, waa'ee pastoral care yookiin immoo tiksummaa baratta, waa'ee geggeessummaa waldaa kiristaanaa baratta. Sana malee macaafa qulqulluu immoo systematic theology immoo New Testament, Old Testament, kakuu haaraa, kakuu moofaa waan kana hunduma isaa baratteetu akka hojiirra oolchitu wajjiniin baratta jechuudha. Isarratti immoo internship hojjetta yookiin waggaa tokko hojjetta yookiin immoo part time yookiin ji'a jaafaa full time hojjetta jechuudha. Yookiin immoo part time akka waggaa tokko fa'aa hojjetta jechuudha. Waldoota tokko keessatti waggaa 2 barattee waggaa 3ffaa guutuutti internship hojjetta waldaa kiristaanaa keessatti. Jechuun yeroo shaakalaa jechuudha internship. Yeroo shaakalaa garuu tajaajila guutuma laatta. Tajaajila guutuu laatta. Wanta garuu luba guutuu jedhamtee waamamtu. Luba jalatti supervisionii lubaa jalatti tajaajila guutuu laattaa jechuudha waggaa tokkoof. Isa booda deebitee dhattee seminariitti deebiteetu waggaa 4ffaatti fixxaa jechuudha. Waldaa warra Luutiraanii Ameerikaa akka kanatti kan isaan gara lubummaatti nama waaman. Sana malee immoo wanta akka pastoral CPE kan jedhamu jira, clinical pastoral educationiin waa'ee hospitaala keessatti hojjechuu sirra jira yookiin ji'a 3 guutuutti hospitaala keessatti du'aa wajjiniin, dhukkubaa wajjiniin, ijoolleen dhalachuu wajjiniin, ijoolleen du'uu wajjiniin lafa namni rakkina jireenyaa ulfaata argu sana arguutu sirra jiraata. Ji'a 3 full time hojjechuu sirra jiraata yoo xinnaate jechuudha. Yookiin immoo yoo part time hojjettata immoo ji'a 6 hojjechuu sirra jiraata jechuudha. Kana jechuun namoota gidiraa sana keessa jiran gorsuu, gargaaruu, kadhachuu fi jajjabeessuu, karaarra buusuu jechuudha. Yes, sana caalaa ofii keetii rakkinicha baruu. Sii gala miti. Si'a baay'ee manuuni ani na tajaajilaadhaa furmaatan qaba maal jechaa namatti deemta miti. Achi keessa dhattee chaalenjii baay'ee argitatiyyuu. Yeroo namni du'u yeroo jiraatuuf maatii jajjabeessedhama jechuudha. Dhatteetu jara kana wajjiniin haasofta. Hafuura isaanii dhaggeeffatta. Jireenya isaanii dhaggeeffatta. Namni kun maal akka inni booddeetti dhiisee hambisee adeemu dhaggeeffatta jechuudha. Maatii kanaan maal gochuun akkasirra jiru dhaggeeffatta jechuudha. Yeroo tokko waan jettee jajjabeessitu iyyuu hin qabdu. Gaddisiisaadha darbaadha. Baay'ee ulfaataadha sababii ta'eef nama ijoolleen jalaa boqotte fakkeenyaaf maal jettee jajjabeessita. Baay'ee ulfaata. Yookiin immoo nama dargaggeessi jalaa du'e tokko yookiin immoo karaa aksidentiidhaan baraa konkolaataadhaan nama dargaggeessa du'e tokko maal jetta. Yookiin amma nama waggaa 50 waggaa 55 jireenya aktiiviitu qabu ijoolleen reefuma kolleejjii galanii fi nama akkasii gaafa argitu maal jetta jechuudha. Amantiin biyya Itoophiyaa keessa jiru amantiin kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii waan hundumtuun ta'anan jedhan sanatu jira jechuudha. Garuu namni isa sana wallaalee miti kiristaana namichi sunis akkuma kee nama isa dhaggeeffatu barbaada namni kun. Kana ofii keetiitii rakkina sana keessa dabartee baratta jechuudha. Yookiin mana hidhaatti dhattee jechuudha. Ilaaluu qabda tokko isaatti dhiyaatte. Dubbisuu sirra jiraata. Wajjiniin taa'uu sirra jiraata. Akka dhattee mana gaddaa nama dubbiftee nagaan olaattee fiiddee baatutu hin taane wajjin teessaa 1-2 fudhattee. Inni suni baay'ee barbaachisaadha jechuudha tireeningii keenya keessaati. Waldaa kiristaanaa keessatti akkuma silasiin jedhee supervisionii jalatti barattaa. Sana malee immoo background cheekiitu hojjetama biyya Ameerikaatti. Eessarraa dhufee maal godhaa ture? Eessaa dhuftee backgroundiin kan koo amma siittidha hojjetamaa ture. Biyya Ameerikaa taa'ame Itoophiyaadha eessaa ka'ee maal baratee qe'ee maalii keessaa dhufee dhukkuba gosa dhukkubaa fayyaa maaliitu maatii isaa keessa jira blood pressure maatii kee keessa jira. Amma kana moo? Amma kana si kaafatu. Jechuun yookiin immoo maatii kee keessa namni depressionii qabu jira luba ta'uuf deemaa jirta bara. Yoo qabaattee qaba jetta jechuudha.
Akka jechuun namni rakkina fayyaa qabu tokko luba ta'uu hin danda'u jechuu miti. Beekamutu irra jiraadha. Wanta inni qabu rakkina inni qabu. Yakka wayii gootee beektaa iddoo tokkotti waa balleessitee beektaa daa'immanii wajjiniin hariiroon ati qabdu maalidha akkam ijoollota sitti amanuun hin danda'ama amala akkamii qabda waan baay'eetu jira jechuudha. Sana hunduma isaa baakgiraawundii kee kana kan qoratu waldaayyuu miti warra seeraatu qoratee waldaa kiristiyaanaaf kenna jechuudha. Qobaatti. Isa booda saayikooloojikaal teestii fudhatta. Sammuun kee nagaadhaa seera jechuudha. Saayikooloojikaal teestii saayikaatiristiitu qorannoo sii godha jechuudha. Erga saayikaatiristoonni kun qorannoo sii godhanii gaaffii 500 erga si gaafatanii booda. 500? Namichi kun sammuun isaa nagaadhaa luba yoo ta'e rakkoon qabu seedu isaantu rifeerii godha jechuudha. Jalqaba utuu piroosesiin jalqabini saayikooloojikaal teestii keessa darbita jechuudha. Ani waan asii gaafadhu waan baay'ee kaasaa jirta. Maaliifan kana keessa galeetteettaa kana gidduutti? Piroosesii isaa inumaan beekan ture garuu sinuffisiisa baay'ee dhugaasaa dubbachuuf. Erga kana hunduma isaa fixxee boodati gaaffii 5 sii kennaniitu waan itti peejii 30 barreessitu si gaafatu jechuudha. Maal gochuu gara waamicha kanaa dhufte? Maayinni baakgiraawundiin kee maal ture? Attamitti waaqayyotti amantee? Maatiin kee maal fakkaata? Maal gootee turte seedu sana immoo deebifta jechuudha. Kana piroosesii kan hundumaa fixxee jalqaba intiransii kee intarii taata hin seentaa jechuudha piroosesii sana kee. Erga keessa seentee booda gaatee akkuma sila siin jedhee dhaqiitii immoo kana hojjedhu siin jedhu. Waan ati digiriitti fudhatte ilaalanii digirii kee keessa hawaasii hanqa ta'ennaan seminaariitti deebi'uutii waa hojjedhu siin jedhu. Koorsii lamaan tokko natti dabalanii turan. Seminaarii warra Pirisbiteeriyaanitti bare sababii ta'eef Luteraanii biratti luba yeroo ta'u dhuftu waan barumsa Luteraanii gaa waan si'aaf jira sababii ta'eef dhaqii kana baradhu siin jedhu. Dhaqii kana siin jedhu. Isaan dhaqeetti dabaladhee achi immoo dhuftee ammas deebiftee reflection paperii barreessita jechuudha. Waan kanan baradhee adeemsa kana keessatti isa hospitaalatti hojjettee barreessita. Sana hundumaa keessa dabartee interviyuu marsaa 3 keessa dabartee dhuma. Mana hidhaa dhateetta? Mana hidhaa baay'inaan hin dhanne garuu tajaajila isaa naman tajaajila. Nama nan iyyaafadha nan gaafadha nan hordofa jira. Qabaatta mana hidhaa keessas nama beektamni? Achi keessa si naquu dandeessa? Of course maarree. Yeroo luba taatu innatta hin gaafatta namni jalaa hidhamee maal gootare. Waan baay'ee qaba. Sana booddee sirni eebbaa isaan qophaa'e baay'ee bareeda ture. Sooshaal miidiyaa irratti laayivii hordofaa turre. Baay'ee kabaja guddaa sirna guddaatu qophaa'e. Qobaa kee immoo sii qophaa'e sirni sun. Namni si duukaa barate hin jiru? Ilaa yeroo luba taatu akka warra Luteraanii biyya Ameerikaatti ta'ee keessumaa waldoota Luteraanii Ameerikaa keessa jiranitti ordineeshiniin kan mataa keetiitu ta'a malee biyya kana waldaa makaanisu keessatti nama 15 fa'aa yookiin immoo nama 20 sol duukaa luba gochuu hin danda'amu walitti dachaasanii. Akka kana. Inni namni addanaa nama baay'eetu luba ta'aa jira mitiiree. Fakkeenyaaf pirezidaantii waldaa makaanisu keessatti si'a 5 maayinni nama tokkoon eebbisuu hin danda'an sababii ta'eef iddoo tokkotti walitti qabanii gochuu danda'u jechuudha. Achitti garuu kan ofii keetii qopheeffatta. Waldaa tokko erga waldaa waamicha sii goote boodaadha lubummaatti kan muudamtu biyya Ameerikaa keessatti malee erga muudamtee boodatti goota miti. Asiis akkuma kanadha jedhee nama waldaa makaanisus keessatti. Erga waldaan si waamtee hojii waldaa kiristiyaanaa sitti laannaa luba nuu ta'e siin jedhanii boodatti amma muudamuu dandeessaa jechuudha. Malee piroosesii luba ta'uu hunduma isaa fixxee yoo waggaa 1-2 lafa teesse waggaa 2 fa'aa teessee naani keessa si deebisu achi. Waamicha argachuu qabda kaa. Tiyooloojii barattee fi luba ta'uu hin dandeessu. Adeemsa luba si godhu keessa dabartee fi luba ta'uu hin dandeessu. Waldaan kiristiyaana tokko gammeenii akka inni luba nuu ta'uu barbaannaa jedhanii erga godhanii booda jechuudha. Kanaaf ankoo waldaan koo erga isheen akkas goote waamicha waldaan koo naa dhiyeessite booda sinodosii koo wajjin hojjetame akkasittiin kan koo akka ittiin geggeeffame jechuudha. Sagantaa baay'ee bareedaa ture. Hiriyooti koo luboonni isteetii iddoon hin jiraadhu keessaa iddoon hin jiraadhu alaa chaappilansii keessatti hospitaalatti namoota hin beeku. Seminaarii keessatti namoota hin beeku. Luboota baay'ee ture. Namoota baay'ee ture. Sirna baay'ee bareedaa ture. Inni kan biraan waa'ee lubummaa wajjin waan ani wal qabsiisee sii kaasu itti gaafatamni amma waldaa keessa jiru giti kee sadarkaa maaliitti jechuudha. Tajaajila lubummaan tajaajila waldaa kiristiyaanaa tokko keessatti itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Wanta dhoksaawwan hafuuraa waan jedhaman waan akka kennaa qulqulluu kennuu cuuphuu yoo namni boqote geggeessu waan akkasii waldaa kiristiyaanaa keessatti hojjedha.
hojii lubummaa, hojii waldaa kiristaanaa tiksuu, hojii sagalee waaqayyoo lallabuu, hojii hafuuraa qindeessuu waan akkasii kana hojjedha jechuudha waldaa koo keessatti. Isa kana hojjettaa jechuudha. Dubdeebiin namootaa yaadni namootaa dargaggeessa kana luba gochuutti akkam tureme? Namoonni waldaa kootii gammadanii lubummaatti namamanii namni tokko sooshaal miidiyaa irraa tunnaa harrabsu argeen ture. Maal jedhee gurbaan kun fuula isaa yeroo ilaalu yeroo malee luba ta'e. Amma yoo hojjetateen quufin jira please deebii kan jedhu tokko argeen. Gammadeen hojjedhan. Natti tole. Baay'ee natti toleen hojjedha. Waldaan gammaduun tajaajila baay'ee. Abboota lamoota gurguddaan na bira jira. Luboota waldaa kiristaanaa. Warra pirezidentii waldaa maqaan ibsutura warra Qaluba Yaada Saafaa. Baay'ee namoota kabajamu. Pirezidentii Sinoodosii Beegii Gidaamii Luba Mikaa'el fa'aa. Isaan kun waan garaagaraa muuxannoo waldaa kiristaanaa keessatti tajaajiluu keessatti qaban baay'ee na barsiisuu natti himuu nan gaafadhaa. Namoonni gurguddaan waldaa kiristaanaa koo keessa jiran muuxannoo tajaajilaa international ta'ee muuxannoo tajaajilaa kan saba keenya keessaa jireenya biyya Ameerikaa bara baay'ee namoota dabarsantu na bira jira. Dargaggoota hiriyoota baay'een qaba. Haadholii abbootii an jaalladhuu fi baay'ee na jaallatantu jira jechuukooti. An abbaa fi haadha koo irraa fagaadheen jiraadha. Abbaa fi haati koo baadiyyaa biyya kanaa keessa jiraatu. Garuu akka abbaa fi haadhaatti namoota na gargaaran akka obboleettii hangafaatti namoota na gargaaran baay'een qaba. Tajaajila keessattis namoota na gargaaranii. Qofaa koon immoo baasaa baadhas miti ofirraa bu'anii namootaan lallaba na gargaaran baay'een qaba. Namoota worship tiimiin dhimma isaa socho'a. Lallabni dhimma isaa adeema. Ani doddoma qaqqabsiisee gaaf immoo nan ta'a jechuudha. Kanaaf natti tolaadha baay'ee. Sitti tolee tajaajilta jechuudha. Gammadeen tajaajila. Inni kan biraan piroofeeshiniin lubummaa kuni waamicha waldaa ta'ee barsiisa kana keessa dabartee mootummaa biratti iyyuu iddoo baay'eetti iyyuu kabaja guddaa qaba. Namni tokko luba gaafa jedhamu isa kaanirra waamichi isaa kabaja guddaa qaba. Biyya Ameerikaatti maal fakkaatan kun adda baastee? Baay'ee sireesiidha. Amma Ameerikaatti yoo wayii tokko jiraate ta'ee fi poolisii jiniin itti hojjetta. Yoo ijoolleen si biratti miidhaman itti gaafatamta. Mootummaan siin si gaafata jechuudha. Yoo waayii jiraate mana murtiitti hidhattee argamta. Testifaayi gochuu dandeessa. Ulfina guddaa qabaa jechuudha. Nama dubbisuu yoo hidhattee akka fudhatamni godhamuuf fudhatama addaati. Yoo badiin jiraates immoo akkuma kanatti gaafatamummaa guddaa qaba. Kanaaf ulfina guddaadha. Kabaja guddaadha. Akkasuma jechuun barbaada. Inni kan biraa egaa waldaa keessaa baanee tajaajila dhuunfaa keessaa baanee waldoota kan biraa wajjin walitti dhufeenyi jiru maal fakkaata? Waldoota kan biraa yeroo jettu waldaan baay'eedha. Waldoota kan biraa jechuun akkam meettee sirna waldaa Luteraaniitiin baratteeti. Waldoota afaan Ingiliffaatiin tajaajilanii waldoota afaan Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiranii hidhata waldootuma kan biraa jechuudha waldoota amantootaa. Ani waldaa Oromoon tajaajila. Waldoonni kiristaanaa Oromoo baay'een isaanii waldaa adiijin hidhata hin qabanii. Yookiin immoo sinodosima keessa jirtu wajjin hidhata qabda. Dabartee immoo walii keejjiniin hidhata qabda. Sanarratti gaariidha. Keessumaa waldaa adii wajjiniin jiraannu naannoo keenya jiranii wajjiniin dhannee nuti Luteraaniidha. Kiristaanota Waayonismoos akkaataa eessa akka dhufnee biyya Ameerikaa keessatti baqataa taate yeroo jiraattu seenaa akkasii qabnaa tajaajila akkasii tajaajilaa jirra seedhu kan wal barsiisuu irratti baay'een hojjedha. Amma humna koo jechuudha. Amma si'ana paastoroota hiriyoota baay'een qaba. Kanaaf kan waldaa kiristaanaa Oromoo keessatti immoo pretty much numa wal beekna hundumti keenya jiru jechuudha. Amma tokko dabarree waan tokko irratti wal gargaara isaanii wajjiniinis. Kana yeroo isin jedhu barsiisi isaanii siistamii isaanii jiramtiree takka wanti addunyaa irratti ba'ee mul'atu biyya Ameerikaa keessatti wantooti of eeggannoo barbaadan immoo jiru. Waldootuma Luteraanii ta'anii immoo kanneen namoonni balaaleffatanis jiru. Yeroo tokko yeroo marsaalee hawaasaa irratti barreeffamu sin agarra. Isa sanaa wajjin of eeggannoo akkamii qabdu? Waldaan kiristaanaa keenya konstituushinii qabna. Macaafa qulqulluu keessatti haboon waldaa kiristaanaadhaaf kenname miti. Waldaa kiristaanaa sinoodosiif kenname yookiin immoo heed ofiisiif kenname jechuu miti. Warri sinoodosii yookiin immoo heed ofiisii irra hojjetanii haboo waldaan kiristaanaa ishee lookaalii laatteef hin hojjetu. Kan nama ifachuu danda'u
kan yoo namni badii balleesse waamee nama gorsuu danda'u waldaa kiristaanaati. So waldaa kiristaanaa keenya keessatti wanta tiyooloojii keenya wajjin hin deemne, wanta aadaa keenya wajjin hin deemne clearly lafa kaa'annee qabna. Wanta nu wajjin hin adeemne sana waldaa kiristaanaa keenya keessatti hin goonu jechuudha. Warra wajjin hin hojjennu wajjiniinis immoo ilaajjennoon keenya kana fakkaata. Akkasittiin jiraanna, akkasittiin tajaajilla. Macaafa qulqulluu akka ittiin hubanna, amanna jennee iddoo dhaabbannu sirriitti ibsineetu wajjiniin jiraanna jechuudha namoota wajjiniin. Beeksiftanii ma adda baaftanii jechuudha. Konstituushinii keenya keessa jira, haasaa keenya keessa jira, pirezenteeshinii keenya keessa jira. Nama wanta nuun jenne sana wajjiniin hin adeemne waldaa keenyatti sin affeerru. Akkasumas isaanii wajjiniin wanti nu addaa wanti nu hojjennu jiru jechuudha. Nama hin baqattu, waldaa kiristaanaa hin baqattu. Luteraaniin haafuuti warra kaatolikii wajjiniinis kaatolikii duwwaatu hin taane Seventh Day Adventist warra Pentecostalii warra kaan yeroo tokko immoo dhimma ishuu sabaa gaafa ta'u immoo amantii kiristaanaa keessaa gadi baateeyyuu Hindus amantii Musliimaas yeroo ta'u wanta irratti iddoo tokko common ground qabaattu hin jiraata. Garuu akka tiyooloojii keenyaatti akka ejjennoo keenyaatti wanti nuun irratti namoota wajjiniin walitti dhufnu wanti nuun irratti walitti hin dhufnes kiliiriidha jechuudha. Isa kana namaa ibsineetu nama wajjiniin jiraanna malee yeroo tokko ololli adeemsifamu hin jiraata. Komproomaayizii jira namoonni jedhan hin jiraatu. Waldaan keenya komproomaayizii hin gootu. Tiyooloojii ishee jechuudha. Amantii ishee macaafa qulqulluus komproomaayizii hin gootu. Akka kanatti ittiin deddeebinaa jechuudha. Jechuun egaa namoonni fageenyumatti takka hin haasa'u. Takka immoo biyya Ameerikaa gatii jirtaniif Sinodoosii keessa gatii jirtaniif laayinii isin irra jirtan namoonni beekanis immoo hin sodaatu. Amma biyya kana immoo keessa ba'eeyyuu hin hordoftan argita. Hamma namoonni waldoonni ibsa ejjennoo baasan irratti ga'aniiru. Jedhamti ibsi keenya yaadni keenya kana jedhanii amma of beeksisanitti. Kanaaf kallattii kanaan sodaan tokko iyyuu hin jiru nuun isa kaanii wajjin hidhata addaa yookaan immoo waa wal keessa deemnu hin qabnu jettee dubbatta. Ani fakkeenyaaf waldaan kiristaanaa keenya Evangelical Lutheran Church in America wajjin hin jira. Waldaa kana wajjin makaaniisuus hariiroo ishee addaa kutteetti. Waldaan keenya waldaa makaaniisuus miti waldaa Lutheraaniidha garuu. Tole. Wantoota waldaan makaaniisuus irratti waldoota kana wajjin hariiroo addaan kutte irratti nus ejjennoo makaaniisuus hin qabdu qabna. Konstituushiniin keenyas akkasidha. Gadi baanee garuu sababii ololli sooshaal miidiyaa irra deemuu fi namni gadi ba'ee dhaqee deebii kennu hin jiru jechuudha. Hojii wangeelaa hojjenna malee gadi baanee ololota akkasii deemaa jira, haasaa akkasii taasifamaa jira sababii ta'eef namni gadi ba'ee waan akka kanaa godhu hin jiru jechuudha. Keessumaan itti nama nu badaa baay'ee jechuudha. Maaliif waldaa kiristaanaa keessaa wantoonni sooshaal miidiyaa irratti adeeman baay'een isaanii polotika akka isaan ta'an nan hubadha. Sirriittis. Waan wangeelaa duwwaa miti wanti sooshaal miidiyaa irra jiru. Sadarkaa waldoota gurguddaa addunyaa kana irratti namoonni sooshaal miidiyaa irratti wanta isaan hojjetanii galma maalii achiivii gochuu barbaadanii akka isaan ololota sana oofan yeroo tokko waan hin beekuu fi irraan of qusadha jechuudha personaalii dubbachuu. Garuu waldaan koo wanta macaafa qulqulluu komproomaayizii godhuun gootu. Utuu isheen goote cal jedhee taa'in ilaalu jechuudha. Haa ta'u egaa maaliifan gaaffii kana sii kaasa yeroo tokkoanii akka sakaanii biran darbu. Na ilaalata gatii ta'ee fi yeroon akkas carraa argadhus namoota baay'ee bakka bu'ee gaafachuudhaaf sababan danda'uufaniin nan dubbisa yaada namoonni ka'an barreeffama namoonni ka'an mormii namootaa nan dubbisa. Guyyaadhuma eebba kee irratti iyyuu namoota achirratti argaman waldaa Luteraanii irraati caqasanii namoonni tokko mormii isaanii yeroo isaan barreessan argeera. Kun egaa argamuun namoota sanaa yookaan immoo dhufuun eebba sana irratti hirmaachuun isaanii dogoggoradhanii yaadu jechuudha. Maaliifi ibsa ejjennoo isaanii beeku ilaalcha warra sanaa immoo beeku sababa ta'eef. Biyya sana amma jirtutti biyya baqataa amma jirtutti walii wajjin hojjechaa hammam of eeggatta isa yeroo adda baasee si gaafachuu barbaadeen. Isa dubbadheera already. Ejjennoon waldaa kiristaanaa keenya ifaadha. Konstituushiniin keenya ifaadha. Waan ani irratti hojjechuu nama wajjin hojjechuu danda'u irratti nan hojjedha. Wanta waldaa koo wajjin hin adeemne irratti nan hojjedhu. Dhaabbataadha jechuudha. Ilaa sooshaal miidiyaa irra tutture miti ani? Social media irratti wanta hin deebiin laanne waan baay'een qaba. Personally jechuudha. Sababiin hin fayyadneef. Wanta inni bu'aa buusu vaayiraalii ta'uu danda'a. Namoonni ajandaa godhanii ittiin taphachuu danda'u. Laayikii baay'ee argachuu danda'a. Koomentii baay'ee argachuu danda'a. Namoonni yeroo tokko waa'ee koo barreessanii namootuma nuun sirriitti ol beeknudha personally. Namootuma gara keessaatu na gaafataniiti ani wanta sana ibsuufii danda'udha. Nagaallee nan gaafatan garuu hin barreessudha kani.
Haaya saffamaa inni kun utuu naan jechuu danda'anii namoota ololan irratti ofan beekan. Dhugaa dubbachuuf immoo yerootti dhuftee fuula viidiyoodhaan baatee deebii laattee faas jira miti mata duree kan biraa irratti. Yes. Yeroo barbaachisaa ta'e yeroo tokkotti jechuudha. Yeroo immoo waldaa kiristaanaa bakka buutee hojii lubummaa baattu immoo wantati lolati piikiin goone tokko jira jechuudha. Hin fayyadu. Miidiyaa hawaasaa irratti waan hin barreessanii yeroo namoonni si arrabsanii yeroo namoonni olola sirratti oofanii deebii laachuu jalqabda ta'ennaani ofii kee dhabaa deemta. Ajandaa seetii sii godhu jechuudha namoonni. Gara sanaatti deemu. Namoonni ajandaa akka isaan seetii siin goonee fi dhugaa qabda lafatti barbaachisaa ta'etti deebii laachuu dandeessa. Instituushinii keessa jirtu waldaa keessa jirtu keessatti adeemsi kee ifaadha jireenyi kee ifaadha nama wajjin jiraatta. Facebook irra jiraatta miti jireenya baay'ee. Namoonni baay'een jireenya isaanii sooshaal miidiyaa irra jiraachuu barbaadu. Mana isaanii yoo ilaalte etiksii isaan gaa'ela isaanii keessatti mana isaanii keessatti qabannattee yoo ilaalte fi wanta si baqachiisudha. Garuu miidiyaa hawaasaa irraati namoota bakka waamanii nama arrabsuun sodaanne maqaa nama dha'uun sodaanne yeroo jedhan immoo maqaa waaqayyootiin hin godhasiin jedhu jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa waa'een nama salphisuudhaan nama sirreessuu hin jiru. Sigalee nama waamtee sababii nama asheem gootee fi namni hin sirratu baay'ee. Gara wangeelaattis nama hin fiddu waldaa kiristaanaa keessattis nama eeguu hin dandeessu. Garuu algooriizimiitu hoofa nama baay'ee. Algooriizimiin Facebook irratti of topikiin deemaadha garuu Facebook irratti wanta jibba ta'e wanta xiiqii kaasu wanta gammeenii akkas ta'e exposing godha gaa'ela isaa miidiyaa isaa gammeen akkasidha yoonan politicize godhe yookiin immoo yoonan iskaandalii wayii tokkotti hidhee fi gabaa baay'ee Facebookiin akkuma kanatti hojjeta baay'ee. Yoo ta'uu baate garuu wanta barumsa ta'e wanta detail ta'e wanta namni waa keessaa argatu yoo hojjettee fi Facebookiin promootiin godhu. Namoonni tokko wanta sana keessa galanii akka nama alkoolii dhuguu yookiin immoo akka nama sigaaraa xuuxuutti deddeebi'u hin beekan garuu dhaabuu hin dandeessu. Amma wanta hamee ta'e yoo barreessite malee Facebookiin siin fuudhu bara. I know about that. Egaa ati muuxannoo yeroo dheeraa qabduunis hojii keetiinis jireenya keetiinis marsaalee hawaasaa irra turteetta. Eenyuuf deebiin kennamuu qabaa eenyuuf deebiin kennamuu hin qabu mata duree isa kamtu ka'uu qabaa isa kamtu ka'uu hin qabu isa jedhu durumaayyuu beekta. Amma immoo irra caalaayyuu lubadha. Haasaan kee ilaalchi kee deebiin kee safara qaba madaalamaadha of eeggannoo qaba. Kanaaf egaa waan ati gootu hundumtuu namoonni tariitii darbaa yoo qabaatanii dhuunfaatti keessaan sii barreessanii si gaafachuu barbaadan hubachuu danda'u jedheetan isa kana kanumaan bira darbuu barbaada. Wanti addaa wanti amma kanatti ba'ee akka kanatti haasa'amus immoo wanti hin jiru wanti tokkoyyuu hin jiru garuu jiraadhumaafan sii kaasee malee anis immoo tarii ifuma qabaafan sii kaasee malee dhumarratti gaaffii lubummaa san si gaafadhu waldaa Oromoon alatti waldaa adii kam keessayyuu deemee lubummaan kee simatama qabaa ittiin tajaajiluu dandeessa jettee simatama qaba. Sadarkaa sana keessa gatii dabalate. Garaagaradha jechuun lubummaan denominationii ati keessa jirtu keessatti piroosesii fakkeenyaaf waldaa maqaan Yesuus kana keessatti namni tokko yoo luba ta'ee baadiyyaa beekii yookiin gidaamii keessatti waamame lubummaa isaa addina dhufee darbee as Finfinneetti hojjechuu danda'a. Yoo barbaade darbee Salaalee yookiin immoo Shaashamanneetti dhaqeetti hojjechuu danda'a jechuudha. Akkuma kanadha. Adeemsisaa. Garuu denominationii jaampiin gootu. An Luteraanii keessatti luba ta'ee Presbiteeriyaanii utaa'ee dhaquu hin danda'u jechuudha. Anis isuma sanan jedhe malee tarii waldaa adiif gurraachaa godhattee waldaa Oromoo kan biraa godhattee simatamati qabduuf kabajati qabdu akkuma sila jenne poolisii biratti seera biyya Ameerikaa biratti simatamaaf kabaja akka qabu lubummaan kee waldaa Luteraanii keessatti waldaa makaanisii keessatti guutuudha jedheetan ibsuu barbaadeen. Akka kanadha. Rakkoon isaa wanti achirratti waan qulqulleessuu barbaadu namoonni fakkeenyaaf luba ta'anii biyya waldaa maqaan Yesuus keessaa yookiin mulu wangeelii keessaa waan ta'u asii biyya kanatti luba ta'anii dhaqanii waldaa biyya adii keessatti piroosesii keessa darbuutu irra jira luba ta'uudhaaf. Akka haaraatti. Piroosesii sana keessa jechuun irra deebi'anii muudamu miti muudamni si'a tokkicha. Awwaanan jechuu barbaade ammati yeroo hamma sana fudhatte keessatti ulaagaa ati guutte dokumentii ati qabdu sunii fi tajaajila tamma tajaajilaa jirtu si asaffaa. Luba asaffaa malkaan jedhe malee warra kaaniif isaan dhufanii leenjii dabalataa fudhachuu danda'u wantoota kan biraa baruu danda'u inni sadarkaa mataa isaan qabaata. Inni akkuma inni ifuun barbaade jechuun fakkeenyaaf namoonni dhaggeeffataa jiran confused akka isaan hin taaneefidha. Siigalee
addanatti sababii luba taateef dhattee citti taata jechuu miti jechuu kooti. Istaandardii kan warra sanaatti yoo gootetti jarrisi simatuudha. Waamicha argachuudhaa fi namni tokko fakkeenyaaf luba tokko waldaa naqamteetti lubummaatti waamamuu danda'a. Lubi sun waamameera piroosesii addunyaa fixeera. Yoo garuu dhaqee gamatti darbee hojjechuuf jedhee lubummaan isaa akkuma jirutti ta'eeti dhaqiitii adeemsa isa kana fixee hospitaalatti dhaqee hojii kee hojjedhu koorsiin si'aaf yoo jiraate dhaqee fudhadhu inni namaan jedhamu sun jira jechuudhumaaf hin jedhe. Inni jira. Yaa. Haa ta'u egaa baay'ee dinqiidha ganama waan siireesii tokko sitti kaasee. That's okay. Sitti toleera. Dhimma hin qaban. Cuukkoo kana dhandhamteetti akkam tureme? Dhandhamee ilaaluure? Irra deebitee dhandhamtamoo? Yaa irra deebi'ee dhandhamu kooti. Baay'een qilleensaatti nasi fakkaatu. Dhaggeeffataa jiru kana namoonni miti. Akkasitti dhandhamamaa arrabaan ilaalaa jirtu. Baay'ee mi'aa. Dhugaa. Yaa sitti hojjete miti leensaatu hojjeta kana. Dhifaadhaan kun. Garuu anis ta'u hojjedhu naan jettee hin dhifaa'u. No jechuun kirediitii kenni maleessa. Isheetu hojjete kun gaaffii. Yaa kan leensaati. Leensaan argitee dur faarfannaa akka isheen faarfattu tajaajiltu beekna malee. Amma iyyuu faarfattisan isne. Inni dhiifte jechuu komiti. Isa kana immoo kun waan haaraadha. Yaa so baay'ee mi'a. Na baga waaqayyo si gargaare waaqayyo gaafa si eebbisuu barbaadu leensaa si kenna jechuudha. Yaa. Eebba kanan jedhe kanaafi. Yaa kan loogootti deebina yeroo biraa. Kan loogootti deebina satiitti deebina. Baay'ee mi'aa dhugaa. Kan isa kaanisitti deebina gaa yoo fudhattee deemuu barbaadde ajajuu dandeessaa keessummoonnis yoo barbaaddanii biyya dhuftanii kanneen jirtanii cukkoo dinqiitu jira. Tolan kennamu? Tolli dura fe'aa dhugoo. Dur yoom? Dur. Yaa no kana dhugaa masaa dubbachuuf yaa namni keenya cukkoo baay'ee jaallata. Garuu immoo cukkoo yeroo nyaattu kwaalitiin ittiin hojjetamu yaadda miti. Dhandhama isaa yaaddaa jechuudha. Baay'ee mi'aa kun. Kanaaf kana gabaatti yoo baafamee isa durii caalaa bal'inaan dubbatamee namni yoo bitate gaariidha yaada. Iddoo qabaa kun beeku malee bitadhee deemuun kun afaan Ameerikaa taniyyuu. Baay'een dhabdu kuni qulqullinaan hojjetama gaa baay'ee gaarii. Giddumatti itti deebine mee wanta biyya si fide irratti haasofnu baay'ee sardaa tokkotti dhuftee sardaatti deebitee deemuuf jetta maaltu si fide biyya gidduu kanatti? Biyyuma miisii godhe jedhu dhugaa isaa dubbachuuf biyya kana kan na fide dhimma luba tasgaraati. Tasgaraa irpooduu fi waa'ee Oromoo Baabil Soosaayiitiiti. Kan massi fide? Kana lubaadha. Waaw erga dhuftee garuu akkamitti agarte biyya? Biyya kana gaariidha. Maatii koo argeera. Luba tasgaraa argeera. Isaaniin waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa jedheera. Sagantaa sanarratti hirmaadheera. Hiriyoota koo tokko namoota muraasa argeera. Nama baay'ee wajjin akkan dubbii keessa galu beeka. Namoota manatti dhidhiyoo kan ittiin barreessin kan ittiin bilbilin baay'eetu jiru. Garuu waanan dhufeef baay'ee gammadeera dhugaasaa dubbachuuf. Biyyi immoo konistiraakshiniin isaa baay'ee karaan isaa qulqullaa'aa jira. Bareedaa iddoon tokko. Iddoon tokko mootuma deemtu dukkana keessa buuta. Guddinarra jirra hojiirra jirra. Guddinarra jirtu ta'uu fi bakki baay'ee bareede baay'ee geeddarame jira. Bakki kaan immoo akkasumas naqamtee xiyyaaraan hin fiigee ga'ee deebi'ee. Tokko baay'ee kan adeemee akkuma dhufteen leeqaatti gadi buute. Achi oli baay'ee guddinni beektamini. Achii oli. Asii gadi miti. Achii jalqabe kaa. Achii dhufne. Naqamteen mana sababii ta'ee fi iddoon haayiskuulitti baree yuunivarsiitii baree obbolaa koo maatiitu jira. Abbaa faatii koo baadiyyaadhaa ol ba'anii isaaniinis achitti argee yeroo guyyaa lamaan tokko maatii wajjin teenyee kolfaa qoosaa taphachaa nyaachaa dhugaa turre jechuudha. So akka kana haalli mijatee xiyyaaraan gaafa fiiddee deebitu namatti tola. Karaan isaas gaariidha. Xinnoo isheetti daandiin xiyyaarri naqamtee sun garuu fagoo jira. Magaalaa naqamtee irraa baay'ee fagoo. Magaalaa naqamtee irraa fageessa. Amma asii kaateen finfinnee kaateen mana naqamtee geessu daqiiqaa 35 fudhate achi garuu fagoodha. Dirree xiyyaaraa sanaa kaatee magaalaa naqamtee dhufutti yeroo dheeraa si fudhate xiyyaarri ka'ee finfinnee gahaa jechuudha. Fagoodha baay'ee. Fagoodha egaa warri waan akkasii hojjetan waan godhaniif isaantu beeka garuu an gammadeera dhugaasaa dubbachuuf achi gahee dhaqee waan akka bunaa waan akka dhadhaa. Maal fa'aa fidamee dhufa waan akka qocqocaa garaagaraa waan wallaggaa dhufu. Waan barbaadu guurtee dhufte. Kiiloo 38 fidee dhufe. Really? Ganaa immoo dinamma sichuma itti dabalama. Namoonni miidiyaa kanarratti dhaggeeffatan Ameerikaa jiran nuuf fidee dhufaa jedhanii yaadu ta'a. Ameerikaadhaa obbolaan qaba.
maatii keenyarraa yoo naaf gochuu goote. Naaf hiirame. Jechuun ofittummaa moo miti. Garuu yoo mana dhattan immoo siin dhugootu nyaachuuf. Yaa abbaan barbaade leensaa biraa ajajatu. Cuukkoo fa'aa duukaa. Ajajachuu danda'a dhugaa barbaadan dhadhaa baqfamaan jira qorqocaan qophaa'uu danda'a. Ilaalika. Ati illee hin dubbanne akka keef miti. Irra jireessaan cuukkoo kan qophaa'u garuu yoo namni dhadhaa ajajatee dhadhaa baqfamee hin qopheessinaafi. Qorii qopheessinaa fi wantoota namni ordarii godhate kamiyyuu qopheessuuf hin danda'a. So anyways kan jedhee baay'eedhuma yeroo gabaabaaf hin dhufee hojii waldaa kiristaanaa na eeggatachiiti. Waa'ee luba tasgaraaf jedheen jechuudha. Luba tasgaraa amma gara waggaa 92 natti fakkaata. Hojii macaafa qulqulluu afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan. Tiimii isaan hojiin hojjetaa turanis jiru. Garuu kan isaanii nama akka fakkeenyaatti ilaaluudha jireenya koo keessatti nama baay'ee kabajuudha. Awurooppaa yeroo ture lafuma isaan dubbatanitti duukaa naanna'ee dhaggeeffadhan ture. Yeroo 3 arfan tokko argeera Awurooppaatti amma waggaa 2 keessatti jechuudha. Biyya Ameerikaatti akka isaan dhufanii ulfinatti agarsiifnu kabaja akkatti agarsiifnu rikooganaayiz akka goonu fedhii nan qaban ture. I think tokkummaa waldoota kiristaanaa Oromoo rikooganaayiz isaan godheera. Gahee isaanii tokkummaa waldoota kiristaanaa keessatti taphatanii fi garuu luba tasgaraa fi lifetime award barbaachisu jedheen amana. Waa'ee Onesimoos isaan irraan barreeni kitaaba isaan barreessan irraa. Namni hundumtiyyuu. So carraa kananii ani luba tasgaraa biyya jiru jennaanini ka'e jechuudha. Tun karoora hin qabaatiin biyya gaanaa keessa tasgaraan biyya dhaqaan erga ta'e immoo dhaquun irra jira jedheen dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee man gammadee bakka jabaatanii dhufanii yeroon isaanii argu yoo amantii samanuu baattes gara sa'aatii 5-6 oliin isaanii wajjin dabarse. Karaan isaanii interview godhe malee baay'ee yeroo dheeraa wajjin fudhannee isa malee immoo waggoota dheeraadhaaf ol beennaa gara waggaa 14 dura yeroo isaan biyya dhufanii kaaseetan ol beennaa kan si dhibu imeelii namaa barreessu beektamni baay'ee. Isaan siriyeesidha. Baay'ee aktiiviidha. Baay'ee aktiiviidha imeelii si barreessu si gaafatu. Kana isaan geessisiin. Hin irraanfatan immoo waa. Hin irraanfatanii wantoota baay'ee yoo waaqayyo na gargaare immoo dookumantarii bareedaa tokko waa'ee isaanii nan hojjedhe yaalaan jira. Baay'ee gaarii. Maaliifi baay'eedha waa'een isaanii. Amma dubbatamuu qabu garuu dubbatameera waa'een isaanii. No. Ani namoonni waldoonni kiristaanaa keenya waldaa makaanistii hin dabalate waldoonni biyya hambaa jiran keessumaa waldaan gara biyya Ameerikaa jiru kabaja luba tasgaraatti agarsiisuun isaanirra jiru argisiisanii dheedhee hin amanu. Maaliifi lubi tasgaraanii macaafa qulqulluu sanuu nama dubbifnu kana qubeetti hiikuu maxxansa haaraa maxxansuu kana keessatti nama gahee olaanaa qabanidha miti. Waldaa kiristaanaa afaan Oromoo macaafa afaan Oromoo malee hin jiru. Hin jiru. Nama immoo waa'ee waldaa biyya hambaattis waldaa walitti qabaa turan biyya kana keessattis hojii wangeelaa luba dafaa jammoo harkaa fuudhan sinodosii lixaa. Pirezidentii sinodosii lixaan jalqabaa luba dafaadha miti. Pirezidentii lammaffaadha namni kun yaankii ta'anii gara waggaa 10 hojjetan jechuudha jira. Ergasii immoo piroojeektii macaafa qulqulluu kana fuudhanii baara baay'ee hojjetan. Nama baay'ee barateedha. Iskoolaariidha. Nama ogbarruuti. Nama waaqayyoon baay'ee amananiidha. Nama baay'ee gargaaranii du'a nama oolchaniiru isaan inni hin jiru baay'ee nama haasa'u hin jiru malee isaa iddoo garaagaraa keessaa namoota gargaaranii yeroo isaan itti biyya tokko biyya biraatti ceesisan tikeetii nama muranii yeroo isaan biyyaa nama baasan namoota isaan anaan keessas garaatu du'a na oolche namoota jedhan baay'een beekan argitee. Kana hundumaa isaa walitti qabate namni kun cal jedhanii akka nama ordinarii nama tokko goonee yookiin immoo cal jedhanii ta'anii ilaaluun qajeelaa natti hin fakkaatanatti. Maaliif namni kun baay'eedhuma dhaadheeffamuutu irra ture waa'een isaanii leellifamuu qaba kabajamuutu isaanirra jiraata. Carraa argatame hundumaa jechuudha. Lubi Yoonaas pirezidentii maqaan Yesuus yeroo darbee jilbeenfatanii yeroo isaan eebbisanii baay'een gammade waa'ee pirootokoolii dhiisanii jechuudha. Fiilii godhanii baay'eetti dhaga'ame nama rakkisa pirootokooliin kun jedhanii achirratti yeroo dubbatan. Anaa fi sammuu koo keessatti iddoo guddaa qabu
nama tajaajila koo keessatti tajaajila lubummaas haa ta'u tajaajila hunda galeessa tajaajiluu keessatti jechuudha holistic waan ta'e tajaajiluu keessatti nama akka fakkeenyaatti ilaaluudha jechuudha. Sanarra darbee immoo walii bilbilaa na iyyaafatu nan iyyaafadhaa biyya Jarmaniitti bilbila isaanii manaa irratti bilbila. Bilbila isaanii manaa irratti. Bilbila manaa irratti bilbila. Isaan sooshaal miidiyaa irra jiru garuu bilbila manaa irratti bilbileen dubbisa jechuudha yeroo barbaadu. Kitaaba isaanii waldaa kiristaanaa. Kun kitaaba isaanii kan amma waldaa keenyatti gara kitaaba 40-50 ne gurgurre waldaa keenya dubbisu waldaa keenya biratti nama ulfina guddaa qabanidha. Waldaa warra wangeelaa warra diimerii biratti jechuudha. Anaaf immoo moodelii kooti jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola gaa dhugaadha. Jechuun namni jireenya isaa keessatti nama siyaasaa dinqifatu qaba namni tokko. Nama siyaasaa abaluu arguu barbaada. Artiistii arguu barbaadu qaba. Jechuun nama hangalu. Waa'ee lubbuu isaa irratti nama hojjete tokko maaliif namni hamma kana hin barbaadu jedhee gaaffii natti uume. Galmi sun gaafa sana kana caalaafaa guutuu qaba jedhee yaadeetan ture. Maal fiil goote gaafa sana waltajjii sana irratti? Ani gammadeera wanti ta'uu qabu ta'eera. Namoonni irratti hirmaatanii seenaa sana keessatti hirmaattuu ta'uun isaanirra jiru tarii namoonni hafan jiraachuu danda'u. Garuu wanta yeroo tokko hiistirii wallaalta beektee fakkeenyaaf yeroo akkas teenye Finfinnee keessa teenye haasofnu istuudiyoo teenye haasofnu afaan Oromoo yeroo haasofnu yeroo daangaan Oromiyaa akka kana sararamee taa'u yeroo afaan Oromootiin barumsa barattee afaan Oromootiin barreessitee maal jettu. You take it for granted. Waa macal jedhee waaqarraa bu'ee wasitti fakkaata beektaa? Akkuma salphaatti. Yeroo darbe kitaaba Boleencoon barreessan waa'ee waan baay'ee jira kitaaba sana keessaa waan tokko kan baay'ee na dhibu waa'ee afaan Oromooti fakkeenyaaf. Anamma afaan Oromoo macaafa qulqulluu qubeen hin dubbisuu jalqabe. Anis qubeen dubbisuu jalqabe. Qubeen hin dubbisuu jalqabe Oromiyaan iddoodhuma ishee jirti kana keessatti gama siyaasaan namoonni kontribuutii godhan jiru. Waldaan maqaan Yesuus kun ijaaramee ma dhufnee argine ma keessa litti deemna. Namni wanta kana ijaaree jira. Macaafa qulqulluu sana dubbifne kanatti namni yeroo isaatti dabarse jiraachuudha. Fudhannee butannee cal-jennee irraa lallabna malee jechuudha. Kanaaf yeroo tokko seenaa wallaaluutu jira seedu sana natti dhaga'ame jechuudha. Namni kana caalaa iyyuu yaa'uun irra hin turre namni Finfinnee keessatti seedu sana xinnoo natti dhaga'ameera. Garuu ani si'a baay'ee wanta seenaa namni hojjetu muraasa. Namni seenaa hubatus muraasadha. Wanta hojjetame sanarraa namoonni firii isaarraa hirmaatan garuu baay'eedha. Baay'ee. Nama tokko kana naan jedhe gaasaa keessa ergatti qabu miti. Namni si anaan jedhe. Namicha maqaa onnee nama guddaadha. Baay'ee nannaasise. Waa'ee nama seenaa yaadachuu dhiisiti. Seenaa hojjechuu dhiiseera jedhe. Namuma seenaa hojjetaa jiru iyyuu argitu jedhe. Garuu faayidaarra jira amma namni jedhe. Waan isa fayyadu waan bu'aarraa argatu duukaa fiiguu malee. Kun seenaadha nan hordofa kana beekuun qaba dhala kootti dabarsuun qaba jechuun inni waan biraati jedhe. Namuma seenaa hojjetu argattaa isii anaanaan jedhe. Inni dhugaadha waa'ee seenaa hojjechuu inni jedhu kuni warri seenaa hojjetanii akkuma sila waa'ee kitaabaa dubbachuu jalqabee ture sana kitaaba afaan Oromoo kanatti namatu aarsaatti kaffale. Imaammata barnootaa nuun ittiin barannetti namatu aarsaatti kaffale. Daangaa Oromiyaa nama qabdutti namatu aarsaatti kaffale. Argitee? Dhaaba garaagaraa dhaaba amma biyya bulchuusa ta'u dhaaba adda bilisummaa Oromoo ta'u dhaaba garaagaraa dhaaboonni sun yeroo ijaaraman waa'een saba kana bilisummaa amma qabu afaaniin dubbachuu waa dinagdee waan garaagaraa kana namatutti waatti gibiratti kaffalaniiru namoonni kaan dhiiga isaaniin. Kaan jireenya isaaniin kaan maatii isaaniitti dhaban jechuudha. Booda garuu maal argitaa waldaa kiristaanaa keessa yeroo dhufu jechuudha. Booda garuu maal argitaa maalan keessaa argadha waan jedhu irra jira namni. That is the truth. Isa kana walitti himuu dandeenya. Irra dibnee irra qabnee darbuurra reyaalitii amma jiru kana dhaaba. Ani maalan argeessite fakkaata jechuun soosiyoloojistiidhaan obzerviin godhamini yeroo marma gara 2018-2019 kana namni biyya hambaa jiru. Social media irratti namooti laaltu namooti aktivistiidhaati jettu booda gara maalitti deebi'anii namoota gurguddaa maal jettu waa'ee Oromoo kana keessaa piroojeektii wayii baafachuu barbaada namni. Okay? Gara sanaatti. Jechuun observe yeroo gootu whatever happens wanti ta'u ati garuu maal keessaa argatta kana kiyaa yeroo tokko waldaa kiristaanaa keessaa namni waan akkasii barbaada beektaa
Ela qabxiin koo gaa waa'ee sabakkee akka jirutti ta'e inni gara waldaa kiristaanaa keessaattis namni kana keessa dhufaa jira. Amallichi amalli afaan Ingiliffaan what is in it for me jedha maaltu keessaan argama isa kana jedhu kuni amalli akkasii si'a baay'ee iddoo baay'ee jira. Institutionii maqaan fudhadhuati. Institutionii yeroo isin jedhu churches organism jedhe miti requiring organizationii miti jedhe. Haa ta'u malee namoonni akka organizationiitti ilaalanii waa keessa barbaaddatan jiru. Politikaan Oromoo yeroo waa'ee politikaa kaaftu dhugaadha jedha namni. Oromoon gaaffii dhugaa qaba ture dhugaa geggeeffataa jira jedha miti. Haa ta'u malee namoonni faayidaa keessa barbaadan jiru kana keessa waama dhugaa ta'e kana keessa jechuudha. Kanaaf dhugaan haalamnedha. Kanaaf wanta akka isa lubitas garaanfaa rakkatanii hojjetan kana wanta lubi dafaa jammoo hojjetanii wanta gidaadaa soolan hojjetanii maal keessa darban jarri kun hin jedhu nama seenaa hojjechuu baruu barbaaduuf it's so interesting fascinating jedha bakka. Baay'ee. Amma fakkeenyaaf kitaaba Krampf obbo Malkaamuu barreessanii jechuudha. Biyya Jarman Hamburgiin jiraatu Krampf Oromoo barbaadu saba Oromoo bira gahu asilaan koo barkana ture gararraa kana jechuudha. Garuu Saayilasillaaseen itti dabarsuu dide jara kanatti. Namichi kun si'a baay'ee yaalaa ture rakkatee afaan Oromoo amma tokko bareetu kitaaba macaafa qulqulluu barreessuu yaade. Booda isa kana warra Awurooppaa hundumtuu dhaga'aniiti dachaanii dhufan. Oneesimoosiin akkasittiinidha kan isaan argatan. Akkasitti argatan. Kun garuu jireenya akkasii hojjechuun teessee waan booringii akkasii kana hojjechuun dhaloota ammaatii fi maalirraa argadha maalitti gara kamsaatti footootti kaata seeruu jechuudha. I'm sorry to say. Bu'aa maalirraa argatta. Jechuun sabi rakkina qabaa hundumti keenya rakkannaa garuu wantoonni tokko waan ati bu'aatti argattu miti dhaloonni kan biraan wanta bu'aatti argatu jechuudha. Kanaaf seenaa lootas garaa namoonni dhaloonni ammaa baay'ee beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma kana yuuchiin beekanii beekuun irra jira. Waldaa macaafa qulqulluu baay'ee galatoomaa jechuun barbaanna akka kanatti sagantaa kana qopheessanii isaaniin affeeruu isaaniitti sirnuma kana qopheessuu isaaniitti iyyuu waldaa macaafa qulqulluu Oromoo akkamitti argattame erga inni hundaa reefuu biyya dhufta. Fageenyarraa immoo hordofaa jirta kallattii garaagaraatiin immoo waldaa kana tumsaa jirtu akkamitti argatte sammuu? Wanta isaan hojjetan duwwaan arganii itti siqee caasaan isaa maal akka inni fakkaatu hin beeku gaariidhaan abdadha. Garuu erga inni hundaa'e kaasee biyya hambaatti boordiin jira. Boordiin sana keessaa waldaan keenya memberiidha. Anatu boordii sanarra taa'atu hin taane nama kan biraa waldaa keenya keessaa tajaajila waldaa keenya nama ta'antu irra jira boordii sanarraa jechuudha. Kanaaf quba qabna piroojeektoota jiran jechuudha. Piroojeektoota jiran kana keessatti immoo milkeessuudhaaf irratti hojjenna hin gargaarra. Namni waldaa keenyaa waa'ee Oromoo Bible Society baay'ee dhimmee duukaa bu'a. Yeroo jalqabaa gara $15,000 like few years ago waggaa 4 dura waan akkasii dhagumaacha waldaan keenya buusii buufne jechuudha walitti qabne. Dheengadda immoo gara $6,000 waan ta'u birrii biyya kanaatti close to $1 million sananii fidee dhufe. Yeroon gara biyya kanaa dhufuu ka'u waa'ee luba tasgaraaf dhufuuf hin jedha yeroon jedhu waldaan harka qullaan deemin jedhanii sanatti kennanii jechuudha. So institutionii baay'ee nu barbaachisuudha. Waa'ee macaafa qulqulluu afaan Oromoo irratti piroojeektoota baay'ee hojjetamuu qaba. Atiin of harkaa qabu sedhee yaada. Kanaaf wanta isaan godhan output isaanii amma tokko beeka. Pulpit Bible yookiin iddoo aarsaarra kaa'amu kun yeroo jalqabaa hojjetame. Macaafa qulqulluu baay'ee hin qabne sababii ta'eef maxxanfame yeroo darbe biyya keessatti biyya hambaatti baay'ee raabsame. Anuu ofii kooti waldaa keenya macaafa baay'eetu jira kan isaanii. Konkolaataa kootti macaafa booddee konkolaataa tiraangii kootti naqee mana poostaara naannee kutaa biyya Ameerikaa garaagaraatti waldoota kiristaanaa warra Luutiraanii isa ta'uu Evangelikal kan ta'an warra Wangeelaa waldaa Ortodoksii utuun dabalatee irratti hiraafiin ture. So hojichi akka itti sabii keenya amma ilaalee jiru hojii Oromoo Bible Society kan hunda keenyaati tumsuu qabnaa kan jedhutu jira. Piroojeektiin achi keessaa babba'aa jiran kan isaan qabatanii jiran immoo baay'ee gaarii akka ta'e beeka jechuudha. Garuu itti dhiyeenyaan irra jireessaan maatii diyaaspooraa biraa gatii dhuftee fi maatiin diyaaspooraa akka waldaatti si waan gaarii gochaa jirtu waldoonni baay'ees immoo akka isaaniif tumsaa jiran isaaniiyyuu gaafa sana kaasaniiru kana caalaa garuu tumsamuu hin qabu dhaabbanni kun. Ani gama koo si'a baay'ee akkatti nu waa ijaarru akka jiramini akka amma nama wal fuudhee ji'a tokko ji'a lama honeymoon phases jedhan.
yeroo baay'ee itti duulte jettee waa tokko jaarta wanta sana garuu akka inni itti fufu gochuun hojii guddaa gaafata. Warri dhaaba sana keessa hojjetan fakkeenyaaf amma abdiin fa'aa gaaddoon fa'aa lubi gaaddisaan fa'aa namoonni kabiraanii hojii consistency hojii isa behind the curtain lafa namni behind the scene lafa namni hin arginetti hojii baay'ee hojjechuu fira baay'ee horachuutu irra jira isa jedhuun tokko isaaniif dhaamsa akkasii qabaachuudha. Isarra darbee immoo waldoonni kiristiyaanaa afaan oromoo duwwaatu hin taane gadda argite ta'e Itoophiyaan Baayibul Soosaayitiin achi turan hundumtuuyyuu itti duulanii yoo dubbiinsaa dubbii wangeelaa ta'e dhuguma gargaaruutu sirra jiraata. Ani macaafa qulqulluu mana koo keessaan qaba sababii ta'eef waan maaltu na dhibbisachuu sirra hin jiru. Macaafni qulqulluun gatiinsaa gadi bu'ee hunduma namaa bira ga'u sirra jira jechuudha. Kanaafi keessumaa waldoonni kiristiyaanaa biyya hambaa jiranii Kanadaa, Awurooppaa keessaa Ameerikaa kan jiranii hojii koo jedhanii waldaa kana deeggaruun dirqama jedhee yaada. Maaliif amma horii biyya kana keessaati miiliyoonaan olitti qabamu kaarensi biyya alaatti geddartee macaafa waan ittiin maxxansitu xinnoodhumadha. Baay'ee. Kanaafi tumsa kana caalaa gochuun namoonni biyya kana keessa jiran namoonni waa'ee saba kana waa'ee wangeelaa konsernii qabanii yoo affeeramuu baatanis dhimmi kun kan kooti jedhanii itti siqanii hordofuun gargaaruun bu'aansaa kan saba bal'aa ta'e namala. Egaa kan saba bal'aati maatiin diyaaspooraa akkuma kanas immoo uummanni Oromoo kanneen birooni adaraa keessan dhaabbata kana gargaara dhaabbata kana duwwaa ta'uu hin taane dhaabbilee hojii wangeelaa hojjetan kanneen amansiisoo ta'an waan isaan hojjetan ifaa ta'e jechuun dhimma nama dhuunfaa irratti hin hundoofne yoo tumsan gaariidha. Sirriidhuma. Maaliifi sabi kun gara fuulduraatti dhaabbilee kana guddifachaa deemuu qaba dhuunfaa isaatti duwwaa ta'uu hin taane jedheetan amanaa. Buddusees tumsa rakkoo hin qabu jajjabeessaa sabiskiraayibii gochuudhaan nu gargaara. Innis akkasumadha baay'ee jechuun wanta amma gochaa jirtu kun wanta dhuunfaa kee waan sii ta'uu hin qabu. Garuu maal yaaddasti fakkaate yeroo tokko yuutuubiin budduseen kan gammeeti miti yeroo jedhu namni akkuma waan gammeef kiisisaa kiyyaaf saantima baasee laatutti yuutuubii irra jira beektan. Garuu yuutuubii kooti namoonni dhaggeeffatan miiliyoon sila lama miti faarfannaa waan garaagaraa namoota sana keessaati walakkaan isaanii sabskiraayibiin kun. Walakkaan isaanii gaaf tokko yeroo teessee yaaddu maayinni jettee yaaddaa jechuudha. Garuu immoo warrumti sabskiraayibii godhe kanaan immoo warruma qabdu bara waaqayyo sinaa eebbisu jechuus barbaaddaa jechuudha. Malee wantoonni tokko dhaqanii wanta hojjettu nama tokkotu jalqaba baay'ee waan barbaadde yoo ta'u biyya yoo ta'u maappii biyyaa yoo ta'u dhaabbata siyaasaa yoo ta'u dhaabbata waldaa kiristiyaanaa yoo ta'u biyya kanatti amma abbaa mul'ataa dha miti namoota dhuunfaatu jalqaba waldaa amma siyaan. Actually institushiniin garuu yeroo ijaaramu nama baay'ee gargaara nama baay'eef biddeen baasa nama baay'eef ija bana sababii ta'eef wanta kan keenya ta'e tokko kan keenya duwwaatu hin taane anamma kan warra biyya Ameerikaa waan meeqan sabskiraayibii godha amma fakkeenyaaf ani magaazinii 2-3 sabskiraayib godhee birrii itti kaffaleen dubbisa. New York Times birriitti kaffaleen dubbisa. Sigalee abbaa oonii godhu yuun beekuma dhaabbata sana. Sigalee sooressota wayii tokko ta'uu ni godhata. Garuu na fayyada waan qoratame research based waan ta'e tokko dhiyeessuuf biteef jechuudha. Kanaaf waa'ee buddusee miidiyaa fi kan hundumaa ta'e adaraa keessan sabskiraayibii godhaa guddisaa baay'isaa haba bal'atu si'an immoo miidiyaa kiristiyaanaayyuu hin qabnu. Mugaasaa dubbachuuf maal qaban Oromoon maaltu jira. Kanaaf yoo jiraate yoo itti fayyadaman. Kunoo lafa jira. Jechuun gammee fayyaduuf miti. Gammeen hojii kan biraas hojjetee. Maal ta'a yoo fayyadamteeti immoo rakkina isaa. Hin jiraata. Amma irraattis kanaan hin jiraanne garuu ofiidhuma isaa haa qabaatu. Yoodhuma bor dhimma kan biraa qabaatee dhufee irratti haasa'uudhaaf waa'ee waldaa kiristiyaanaa haasa'aa jirra. Waa'ee dhimma amantootaa haasa'aa irra yooma barbaachise dhufanii irratti haasa'uudhaaf. Tumsaa sabiskiraayibii godhaan jajjabeessaa. Haa ta'u mee achumaan itti fufna waa'ee Wakjira TV'tti dhufna. Hamma ammaatti mee viidiyoo meeqa poostii goote yaadatta? 2,000 caalaa fakkaata. 2,000 gabu. 1,200. 1,200? I don't know. Beeku nama. Jechuun amma kanan cheekii godhe natti fakkaata gaafan ilaalu. Ilaaltee taane ammatti jettee ta'a ani ilaalu. Gaasaa dubbachuuf. Viidiyoo 1,200 poostii godhe Asaffaan jedha waggoota kana keessatti. Waggaa meeqa yaadatta? Google Gmail kanan banadhe 2012 probably. Waggaa 15 ta'uu danda'a jechuudha. YouTube ergati jalqabdee waggaa 15 kana keessatti Asaffaan viidiyoo 1,200
Garuu I think 2014 ifaan jalqabedha yaada. Akka kana. Post gochuu. Awurooppaa yeroo hin jiru. Akka kanana. Akkamiin akka jalqabde yaadatta faarfannaa postii gochuu? Yaa yeroon biyya Awurooppaa jiru Norway yeroon jiru apartmentii makoo keessan taa'amti ture student village jedhama Norweyti. Biyya Trondheim jedhama tokko magaalaa Trondheim jedhama keessan ture. Faarfannaa dhuman taa'ee piikcharii walitti kukkutee walitti funaaneeni faarfannaa uploadii godha. Maaliif faarfannaatu hin jiru ture YouTube irra faarfannaa afaan Oromoo waan dhaggeeffadhu hin qabu. Ofiidhuma kooti MP3 jedhan MP4 itti deebisee mani uploadii goggochaa ture. Akkamittiin jalqabe malee YouTube'n populaaritaa waa'ee isaa fi namni na eebbisa na abaaradhe yaadeen beeku immoo isaa akkas ta'e. Okay. Namoota baay'eetu sitti bilbila faarfannaa poostii naa godhe. Namoota baay'eefis immoo poostii gooteetta. Faarfannaa meeqa akka produusii goote fa'aa yaadatta? Yaadadhu. Jechuun ofii keetii kaffaltee fa'aa produusii gochaas turteetta. Nama meeqaaf isa akka kaffaltee fa'aa si yaadattu? Namni naan kaffalle jedhee si komatu fa'aan jiru amma? Jira. Produusii godhee miti garuu. Faarfannaa natti ergatanii kaa'aniiti. Uploadii naa godhinaan jedhu. Erga na uploadii godhee booda birrii meeqii godheera faarfannaan koo naa ergi birrii naan jedhu. Malee nama productionii wajjin hin hojjenne birrii nama na biratti hafee hin beeku. Garuu nama baay'ee biraan birrii qabu. Nama baay'ee biraa? Birrii qabda. Dhageessaniitudha. Faarfattoota birrii biraa qabu jiru. Deebisaa. No, masaan qabu. Baay'ee yaadadhu beektamni yaaddu? Yaadadhu. Baay'eedhuma iyyuu yaadadhu. Baay'ees akka namni yaadus immoo baay'eedhumatti shinqamee sun hojjedhu sababii ta'eef namni tokko yoom faarfannaa dhaggeeffadhee produce gochuuf jedhee produce godheen biraa deebi'a. Yeroo tokko immoo dhaggeeffadhees yeroo produce gochuu hin godhu jedhee dhiisus jira namni yeroo nattaarus jira ana waaqayyoo mul'ata naa kenne siif immoo horii kenne minaan jedhee naarra filata baga waaqa sii kenne jechuudha. So yaadadhu. Sababeeti viidiyoo jijjiisuu deebi'ee jechuudha. Jira waan akkasii. Nama wal caalsiftudha nama beekamus jira baay'ee waan garaagaraa jira. Nama wal caalsifte? Nama wal caalsiftatii nama waaqayyooti miti isinii minaamin amma dhisee ammoo lubayyuu itti dabalame mitiire akka akkas ta'uun jiran ture namni naan jechuudha. Komee baay'ee YouTube'n koo dhugaasaa dubbachuuf galata isaatu caala garuu immoo namoonni na komatanis immoo jiru. Inni kan biraa waan baay'ee si dinqisiifadhu tokko immoo faarfannaa namoota baay'ee jechuun oodiyoodhaanii kan iddoo baay'ee hin jirretu si bira jira. Faarfattoonni hundiyyuu kaaseettii isaanii irraanfatanii CD isaanii irraanfatanii gaafa dhufanii asaffaa irraa argatu. Sana fa'aa eessa argattee poostii goota turte? Dura faarfannaa baay'een qaban ture baay'ee. Faarfannaa dhibbootaan lakkaaman MP3 isaa si'a tokko eenyuun naa hojjete obboleessa koo gammachuutu naa hojjechiisanitti fakkaata iyyoo bituun naa hojjete haa ta'u abbaan ta'e walitti qabee naa kenneera. Naa isa sana taa'ee yeroon dhaggeeffadhu yeroon qayyabadhu riisarchii koo yeroon hojjedhu yeroon bakka natu qabanii faarfannaan isa ka'ee MP3 itti geggeeddeera jira ka'aa ture. Kanaaf faarfannaa baay'een qaba. Haa ta'u malee garuu gara boodanaa erga namoonni YouTube'ii jalqabanii faarfattoota baay'ee YouTube'ii koo irraa gadi naqeera. Maaliifi na komatanii yookiin tokko tokko YouTube'ii banannee irraa naa kaasii naan jedhan baay'een isaanii. Irraa kaasii naan jedhanii nan kaaseef. Baay'een gammada YouTube isaanii kan namoonni marantanii barbaada sababii ta'eef. Dur YouTube irra sababii hin jirre faarfannaan sun. Namni faarfannaan sana bira hin jirres immoo faarfannaan koo si bira jedhee kan na gaafates jira faarfattoota keessa. Faarfattoota keessa. Faarfannaa koo naa buusii naan jennaan isa kaafina faarfannaan na bira hin jiru. At some point namoonni maal yaadaa turanii faarfannaa Oromoo hundumti isaa walitti qabamee Waaqjiraatii bira jira. Waaqjiraatii birrii wayirraa meeqii gochaa turedhani yaaduu jalqabanii. Farankaa baay'ee. Ittiin jireenyi darbeef jedhanii kan yaadan waan akkasii ture. Keessa bahaniiti faarfannaa kanarraa naa buusi maal faarfannaa nama tun maqaa faarfataa dhabuun barbaadu faarfannaa koo naa buusi naan jedhee natti barreesse abbaan tokko naan. Faarfannaan kee na bira jira garuu dhuguma immoo yaadadhu jiraaf hin jiru isaanii 2015 akka lakkoofsa faranjiitti 2015-14 fa'aa keessaan uploadii godheen ta'a. Yeroo naqee barbaadu hin jiru. Naa faarfannaan kee na bira hin jiru jedhee inni jechuudha. Garuu duritti Farankaa hojjette hin qabdu garuu achirraati mee dhugaa masaa dubbadhume. Farankaa YouTube irraa faarfannaa faarfattoota baay'ee irraa hammuma kanaatti wanta hojjette qabdaa? Not really. Jechuun YouTube korraa faarfannoonni birrii meekii godhanii faarfannaa durii miti. Faarfannaa boodana produusii gooneedha. Faarfannaa miiliyonotaan ilaalamanii birrii meekiin godhu isaan. Isaan meekiin godhu. Gochaa turanii
Siyaana badaa miti. Maaliif hojjedhee aktiivii miti yuutuubiin kun sababii ta'eef. Inni kan biraan waan sireessi ta'e si gaafa maaliif qabbaneessi ta'eetisa? Yuutuubii moo? Qabbanaadha maaliif yeroo dheeraa turte poostii godhe? Yaa qabbanaadha. Waan na qabu waan baay'eetu jira. Jireenya koo keessa jechuudha. Tokko baay'ee giraawundii ta'een jira. Baay'een dubbisaa. Hojii chaappileensii hospitaala keessatti hojjechaa ture. Hojii waldaa kiristiyaanii hojjedha. Antaayima yeroo mangaaffii nama gaafa dhufaan dhabee jechuudha. Fakkeenyaaf amma Waaqjira shoo gochuudhaaf. Biiziin ta'e. Lammata immoo horii baaftee faarfannaa piroodiyuusii gochuun hojii wangeelaadhaa fi ministirii babal'isaan jiramoo hin jiru ta'e dhufaan of gaafachuutti ga'e. Sigalee faarfannaan ilaalamuu danda'a yookiin ilaalamuu dhiisuu danda'a garuu mootummaa waaqayyoon babal'isaa jiramoo miti ta'e dhufaan of gaafachuutti ga'e jechuudha. Bu'aa guddaa buusaa namni karaa sana gara waaqayyoo dhufu jira. Garuu waan tokko suuta jedhee of qabaa hojjechuu madaalaa hojjechuu gara sanaatti dhufee itti dabalee immoo jireenya kootu baay'eedhuma hektikii ta'e biiziin ta'e. Kanaaf inni xinnoo isheen argattu. Yeroo faarfattoonni akkas yuutuubii mataa isaanii banatan waldoonni gara kanaatti dhufan maaltu itti dhaga'amame maal hammam jajjabeessuu barbaadda isaanii? Baay'een gammadaan. Kaayyoon yuutuubii yeroo jalqabne yuutuubiin kun I think gara 2019 faa lakkoofsa faranjinaasaa sana keessa ho'e. Sana keessa ho'e. Yaa waa'ee yuutuubii monitaayiz gochuuyyuu hin beekun tureen long time amma namootatti fakkaata malee hin beekun turee. Monetize gochuuyyuu hin danda'u tureen maaliif international studentidha biyya Ameerikaa keessatti monetize gochuuyyuu hin danda'u. It's wrong seera haaladha. Kanaaf yuutuubii koo akkasumatti ima ilaalamee wanti irraa ilaalama malee wanti sana hin qabun ture jechuudha. So yeroo yuutuubii namni baay'ee jaallachuu jalqabe namoonni akka isaa yuutuubii ofii isaanii banatan jajjabeessaa ture jechuudha. Yoo namni na wajjin hojjechuu barbaade immoo hin hojjetin ittiin hin jedhu. Garuu baay'een gammada jechuudha. Maaliif anis subscribe godhee taa'ee dhaggeeffachaa oola faarfannaa isaanii. Inni kan biraan immoo ganamni keenya reefu yuutuubiitti sirriitti dhufaa jira maxxanaa jira amma intarneetiin mana nama baay'ee keessa galee namni smaart TV irratti smaart foonii irrattis waan baay'ee ilaalaa jira. Isa amma teekinooloojiin AI kun dhufee sagaleedhaan faarfannaa hojjechaa jiru kanoo akkamitti ilaalte? Itti namanuu. Itti namantu? Ta'uus hin qabu. Jechuun Waaqayyo sagamiif AI'dhaan faarfannaa hojjettaree. Waaqayyo kan inni uume namadha miti. Jechuun tiyooloojiin AI ganaadhaa. Injiru tiyooloojii isaa hin qabnu nama. Ani garuu waaqayyo wanta AI'dhaan produce ta'e tokkoon waaqeffatamuutu irra jira jedhee yaadu. Gurra keenyatti mi'aawuu danda'a. Fakkeenyaaf faarfannaa tokkotu ture. Faarfannaa kana anatu abloodii godhe. Faarfattuun kun natti ergite jechuudha. Hin dhabamini mana koo keessa hin dhabamini kan jedhu sana jechuudha. Faarfannaa sana obboleettii sanaa fi namoota biyya alaa jirantu faarfannaa produce godhanii fi natti ergamee naayina abloodii godhe jechuudha. So someone faarfannaa sana qixa sana baay'ee qixa isheen akka jettu suni baay'ee miidhagdi sababii ta'eef kutanii AI'dhaan hojjetan. Namni isa AI sana jaallate. Isa AI sana jaallate. Isa AI sana populaarii ta'e dhaggeeffadheen oh my god jedhee dhumanniise jechuudha. Ani waaqayyoo qoqii koo bareedes bareedu baates kan koodhaa waaqeffatamutu irra jira jedhee yaada. Sagalee akkan itti amanutti ani elaa yeroo ta'u kanaaf waan baay'ee irraa of qaban waaqayyoof wanta itti gootu jeeniyuunii ta'utu irra jiraan jedhan authentic ta'utu irra jiraata. Authentic ta'utu irra jiraata. Picturing kee authentic ta'utu irra jiraata. Originally masana. Photoon kees maal kees authentic ta'utu irra jiraata. Authentic yeroo jedhu originally wanta ta'e tokko jechuudha. Isuma jalqabaa sana. Garuu gabaadhaaf ta'uu danda'a. Waaqayyo immoo gabaa keessa hin jiru. Maanni maayin afaan yeroo lallabu waan dubbadhu jira. Kooram diyoo waan jedhamu jira jechuudha. Kooram diyoo jechuun nama oodeensiin kee tokkicha. Oodensii tokkicha. Kan itti tajaajiltu. Oodensiin sun waaqayyoodha. Fuula waaqayyoo duratti jechuudha. Waaqayyo immoo waan garaagaraa itti naa hojjedhu waan jedhu natti hin fakkaatan. Yoo si dhukkubatee iddoo si dhukkubu ciiftee aadaa waaqayyoo faarfachuu dubbachuu. Yoo fayyaa kee taate fayyaa kee wajjiniin. Yoo sagaleen kee bareedaa ta'e sagalee keessa bareedaa sanaan. Yoo sagaleen kee bareedu ta'e akkuma sanatti. Isuma sanaan. Malee gabaaf ta'uu danda'a waaqayyoo keessaa qaban natti hin fakkaatu. Ammatti hubannaa AI amma qabuuf jechuu kooti. Thank you. Egaa
Gara xumuraatti fide yeroo gaarii qabaachaa jirra baay'ee namatti tola. Walumaa galatti gaa namoonni baay'een amma gara addunyaa dijitaalaatti dhufaa jiru. Namoonni baay'eenis immoo irraa fayyadamaa jiru. Garuu hojii qulqulluu, hojii ija qabu, hojii waaqayyooti tolu immoo haa hojjennuudha ergaan kee. Egaa mee dhimma dhuunfaa keettan dhufa. Fedha keetii waa'ee warraa kee kaasnu akkamii Ameerikaatti shaagoote cidha qobaama keenyaatti fuute. Kaasuu dandeessa. Ayyama isheen gaafanne akka interview kana dhufu beetti garuu. Mee kaasmeen ilaalla maal gaafta? Jechuun kun mee waa'ee ishee nutti himee jedhe namoonni baruu barbaadan jiru. Ati warraa koo caaltuu jedhamti maqaan ishee. Nama baay'ee gaariidha. Nama dhimma sooshaal miidiyaa qabdu miti. Baay'ee ol jaallanna. Dabaree gaafa yaanaa gaaf tokko piikcharii poostii godha. Kanarraa fi isheen badhaadhimma isaan qabdu. Sooshaal workeriidha. Tajaajila hawaasummaa laatti baay'ee wal jaallanna jechuudha. Ambiraa maalti dabalu? Akkamii beekamtii keetti fayyadamtee jaalala keessa gashite moo akkuma carraa wal bartan inni kaasne? No really, no genuinely isheen na beekti turte. Agartee beekamtii keetti? Isheen na beekti turte garuu immoo nuuni sagantaa lafatti ol barre malee fagootti nama baay'eetu na beekamtiire. Feesbuukii koo beekti turte or yuutuubii koo. Isheen istoorii kana ishee yoo himte baay'ee gaariidha. Garuu ani isa lafatti ol barree erga Minisotaatti muuvii godhee wal barree wal ijjiin haasofnee wal hubannee gara wal jaallachuutti achitti ceene malee beekamtii koo fayyadamee miti. Hammamsi tumsiti hammamsi gargaarti tajaajila keetti? Isheen na ergee madanatti. Cheesseera. Maaliif yeroo teenya haasofnu irraa hafuun sirra hin jiru deemii kannaan jedhee isheedha. Dhugaasaa dubbachuu fi ani namni jaalala isaa sooshaal miidiyaa irratti jiraachuu dura jira jedhee nama. Haa ta'u malee walijin mari'anneeti, walijin haasofneeti, wal falmineeti murteessina waan murteessinu jechuudha. Ani haadha manaa koo hin ajaju. Abbaan manaa mataa haadha manaati yoo jedhame iyyuu waan an jedhe godhii hin jedhu. Isheenis akkas hin jettu. Hin mari'anna. Yaada wal jijjiirree waan akkasii yaadee hin jedha jechuudha. Fakkeenyaaf isaan maddee dhufu kana utuu roobsanii jiran haasofnu qeesiin biyya dhaquutti jiru akkas jedhee natti dubbate jechuudha. Akkas naan jedhee roobsanarra yuutuun biyya dhaqee qeesii fa'aa irratti argame akkamiin barbaada. Deemii naan jette. So deemii malee jettee waan tokko dubbattee jajjabeessitee akkamitti akka haalli mijachuun irra jiraatu natti himte. So nu nama mucaa qabnaa sooshaal miidiyaa irra hin jiru garuu mucaa ji'a furiitti deemaa jiru qabnaa. So isteetiyaan biraatti filaayii gootee obboloota koo wajjiniin turti isaan immoo ishee wajjiniin yeroo gaarii qabaataa jiru isaan enjoying ani immoo yaaddoon qabaatiniiti deem jedhameen dhufe jechuudha. Kanaaf baay'ee ol tumsinee hojjennaa waldaa kiristiyaanaa keessatti tajaajilti ijoollee barsiifti namni lafa ishee argu hin jiru. Baay'ee wanta natti tole tokko waan asitti immoo guyyaatti luba taatee muudamtee namoota koolaarii sana sirra kaa'an keessaa isheen tokko taate. Fiilingii akkamii qabame gaafa sanamma? Guyyaan sun emotionally waan baay'ee of keessaa qaba. Abbaa faatii koo achi turanii isheen achi turte obboleettiin koo achi turte waaqayyo waan baay'ee walitti fidee qindeessee waamichatti yeroo waamamtu abbaa manaatu waamama miti baay'ee maatii keetu waamama. Waamichi sun waamicha anaaf dhufeedha waamicha haadha manaa koofis dhufeedha. Kanaafi achitti argamtee isheen wanta sana gochuun ishee ba'aa sana ati baadhutti narra keessatti hin taane wajjiniin baanna isheetu natti kenne jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa bishooponni koo akkasitti akka inni ta'uu barbaadanii was emotional waan miira nama tuqu ture. Baay'een immoo konfiidensii qaba sababii ati manaan kun wajjin hin jirtuu fi yaadda'aa waan hin godhu hin jiru. Mareennee goone sababii ta'eef humna siitaati. Iddoon itti galu qaba. Nagaatti hin gala, boqonnaatti hin gala, gallee teenyee kolfinee taphannaa, hundumtu kompiitara isaa cuccufee teenyee yoo barbaanne diraamaa teenyee ilaallaa, yoo barbaanne immoo wookii goona. Baay'ee wookii goona waliin deemna. Yeroo wookii goonu guyyaa keenya rivaayizii gochaa deemna. So waa'ee haadha manaa koo yeroo jalqabaa dubbachuu kooti. Ishuusaa gara miidiyaa hawaasaa fiduu sababni barbaade. Ani immoo tariitii. No deebisuun nan dhiboodee. No Asaffaa Bareedaa kana luba dhiifama. Fooyyeffachuu. Fooyyeffadheera luba Asaffaa Bareedaa kana
nama akka saasaa miidhagaa saba kana fuulli isaa akka bareedu egereen isaa akka toora kana qabatee deemu namoota tumtan keessaa caaltuun nama tokko haadha warraa isaati galatoomii ulfaadhu kabajansii qabaa dhimmi asumaan. Yaa kabaja guddaa maqaan kabaja qabuuf beetti baay'een jaalladha. Nan jaalladhaan argitee salphaa wayii fakkaata. Jaallachuu yeroo hedduu rakkina keessatti waliin jirta. Jaallachuu yeroo hedduu yaada walii keetii walii kabajuudha. Erga wal fuuneen waggaa shan taane waggaa shan kana keessatti waan gurguddaa baay'ee nu godhe waaqayyo jireenya keenya keessatti wanta painfulii ta'e jireenya keenya keessatti wanti nu mudates jira wanti nu keessa dabarre waaqayyo kana keessatti akka nuun wal baannu akka nuun wal gargaarru godhe jechuudha. Jaalala yeroo hedduu suruttii kentiin jedhu bitire waan gaariittis waan hamaattis wal baattee wal wajjin adeemta. Barumsa keenyatti baay'ee jajjabeessinaa barattuu baay'ee qaxaleedha isheen nama poteenshaalii guddinaa baay'ee qabdudha jechuudha. Waan an jaalladhu bareedduudha. Fuulli isheen bareeda lapheen ishee jireenyi ishees bareedaadha. Kanaaf baay'een jaalladha manaa koo argitee akka waaqayyo tekkeriina godhu sanan beekaanan. Thank you. Galatoomii dhiinii. Yaa galatoomii duwwaan hin gaare baay'een si jaalladha. Amma istuudiyoo Buddusee kanan jira asitti naqabee asii ba'ee dafee qophaa'ee biyya Ameerikaatti deebi'uun barbaada si arguuf hin jedha. Ulfaadhu. Sitti dhagaame? Lakki. Annitti dhiyoon jira sababa kanaaf akka kee miti amma. Eebba waaqayyo argite? Eebba waaqayyooti kuni. Kanaaf nu eebbiseera siin jedhee waaqayyo. Anis afaan koo guuteen eebbisu waaqayyo yeroo hundumaan dhugaa ba'a. Waaqayyoof haa galatu. Yeroo namoonni waltajjii kanarra dhufanii gaaffiiwwan tokko dirqaman isaan gaafachuu barbaada. Iyyesuus yeroo jedhamu Asaffaan akkamitti ibsa jireenya isaa keessatti jechi Iyyesuus jedhamu maqaan Iyyesuus jedhamu bakka akkamii qaba gabaabsee akkamitti ibsa lubii Asaffaan. Yesuus jechuun jaalala gad of deebisu jaalala haala irratti hundoofne akka itti nu badhaa jaalala dhukkuba peenii keessa teessee dhiisii fi abbaa jechuudha isa sanan irraa argan Yesuus Kiristoos gad of deebisu waaqatu nama ta'e mitiire. Utuu aboo qabdu utuu kabaluu dandeessu utuu maal gochuu dandeessu of qabdee jiraachuu warra isa jaallataniifis warra isa hin jaallanneefis gaarummaa hojjechuu gaarummaa dubbachuu isatti natti mul'ata natti Yesuus Kiristoos jireenya koo faana irra duukaa deemuun barbaada tajaajila koo keessatti kanaafi jaalala gad of deebisuu incarnationii waaqayyo nama ta'uuni wanta salphaa miti. Lubii Asaffaan gaafa aaru maal godha? Ani badaan aaru by the way. Chaalenjiin nuuni gaa'ela keenya keessatti qabnu baga fiddeeyyoodha. Ani namoonni tiriigariin an godhan badaa. Sin aarsan? Yoo namni waan tokko godhuu yeroo namni waa hojjetu namni kun rakkina qaba jedhu natti dhaga'ama jechuudha. Ani waan balleessu jechuu miti. Argitee yeroo tokko namoonni yeroo isaa waa godhanii maal ta'eeti namni kun kan inni akkas godhu maal miidhamee ijoollummaa isaa keessatti rakkina qabattee akka rakkinatti guddate moo meeqa afaan Oromoodhaan jiru maal baddalame namni kun maal miidhameeti isa jedhu yaada. Garuu yeroo naan aaru yeroo hundumaa yoo nan aareef carraan aaruu goote xiqqoodha yoo nan aareef garuu eessaa dhufe wanti kun isa jedhu nan assasii godha. Ka'umsa isaa. Eeyyee waan an balleesse immoo jira. Waan an irraa baru immoo jira isa jedhu sanan fudhadha. Badaa nama imooshinaali miti ati ani. Naati manaa koo kun akkas ta'eera kanatti bitiin akkas gootate. I don't know. Ani amma hin danda'etti isa faana Yesuus Kiristoos sana duukaa deemuun barbaada. Aariitti wanta naannoo koo jiru waan na aarsu siistemii na aarsu nama na aarsuutti harka kennuun barbaadu. Baay'ees ol utaaluus hin barbaadu gajjallaattis gadi namaan bu'u ofii koofis jechuudha. Amma hin danda'e isteebilii mataa hin deemu barbaadu. Thank you. Inni kan biraan luba Asaffaa waan gaafadhu guyyaa kana hin irraanfadhu guyyaa jettu qabdaa jireenya kee keessaa. Baay'ee jira kaa. Guyyaa baay'ee. Baay'eedha. Waan ispeesifikii ta'etti yoo na gaafatte malee guyyoota yaadadhu baay'een qaba. Guyyoota baay'ee qabda kanaaf ispeesifikii godhee sin gaafadhu wanta kaasuu barbaaddu yoo qabaatte malee ati. I think tokko yeroo nan baay'ee yaadadhu yeroo nan mucaa hiriyaa koo tokko baadiyyaa keenyatti mucaa dhalate tokkotu jira. Yuunivarsiitiin barsiisuu waggaa tokko barsiisee deebi'ee waggaa lamaffaatti gidduutti boqote jechuudha hin du'e mucaan kun.
That really challenged me. Baay'ee na tuqee wanti sun. Maaliifii samarii zettaa nuti kana waliin hojjenna waan jedhu sana yaadadan ture jechuudha. Wanti sun xiqqoo ishee koorii koo ishee kina godhe na urgufe jechuudha. Guyyaa sana na yaadadhaa yerooni obboleettii koo yeroo dheeraa booda dinqee jechuudha dinqee faarfattu yeroo dheeraa booda waggaa tormoo 8 booda yeroon arguuf Noorweetti yeroonan gara Ameerikaa dhaquu fedhe imbasii Ameerikaa isa Noorween jiru yeroon galu sossodaachaan gale miira ittiin galee yaadadha nan sossodaadhan ture miira sodaa jechuudha inni sun. Miira sodaa. Isa na yaadadhaa pretty much akkammoo. Hingaa wantoota irraanfanne yoo qabaatte keessumaa gaaffii kana kanan gaafadhu namoota tokko wanta waaqayyo jireenya isaanii keessatti godhe piikii godhanii yaadatu. Guyyaa kana jedhanii yaadatu. Taatee akka ammaa kana jireenya isaanii. Ani wanta sana irratti baay'ee nama jabaa miti. Waaqayyo waan akkasii naa godhe gaaf tokko sayiduu ani hirribaa ka'uu kooyyuu dinqiidha. Dinqiidha. So every day is miracle. Badaa waan akkasii nama akka itti jireenya understandii godhu miti. Wanti ganama har'aa hirribaa kaatee yeroo hirribaa dammaqtu sammuun kee hojjeta. Gammee jimbeen lamaan qaba jedhee sammuun kee yaadata taanaani that's miracle by the way. Kun dinqiidha. Dinqiidha. Maaliifii hirribaa kaatee gaafati guyyaa lafaan beenne jira kaa. Namoota akkasii jiran hojjedhan. Namoonni harri samba duraa moo definoolee jedhan. Adda baasan. Jireenya kee keessatti yeroo achi geessu jira. Dulloomtee miimoorii kee luuzii goote. So kanaaf ammati guyyaa irraa yaadachuu danda'uun kee adda teessee ija kenna ilaalaa haasa'uu danda'uun kee. Waan dinqiidha. Eessa miraakoo kanaafanii gaaf tokko akkasitti lafi galagalee jedhu badaa akka itti waan hangalachuumaaf hin jedhe. Sorry. Haa ta'u Asaffaan gaabbii qabaa lubbii Asaffaan. Gaabbii? Gaabbii waan itti gaabbiitu qabdaa jireenya keessatti tun kana godheera ta'e tun kana hin goone ta'e waan jettu. Amma yaadadhu. Yaadatta. Amma yaadadhu jireenyi wanta ta'aniif qabu. Sababa qaba. Sababa qaba. Yoo waan hin dogoggores ta'ee bakka. Waan irraa baruu qabu. Waan hin itti adeemames waan hin itti eebbifames ta'ee bakka. Jireenya koo keessatti kana bagan godhe waan jettu. Bagan godhe kana jedhuma. Maybe sociology, theology barachuu maatiin kootti nama nan turani. Mediisinii dhaqii barumsa dandeessatii maal hidhatee nama. Soddaan koo tokko jira naqamtee garummaa jedhama. Soddoota baay'een qaba. Obbolaa torba sababiin qabuuf. Yeroo haayiskuulii dhaqu seera yookiin ikoonomiksii barachuutu sirra jira siinii eega. Naachuraalii baradhu. Seera yookiin ikoonomiksii barachuutu sirra jira akkas soosiyooloojii man bara soosiyooloojii. Fiildiin baradhetti baay'een gammada. Barumsaan baradhetti baay'een gammada. Theology baradheen dhaqeen mana waaqayyoo tajaajila jedhee deemaan turre ammaa isa wayi. University high school yeroo jirruuf high school naqamteetti kaasee fellowship itti hirmaachuu university fellowship liidii gochuu dhimmuma isaa at the end of the day tajaajiluun narra jira dhufee keessa guutee. Kanaaf karaarra waaqayyoo na adeemsise decision fudhachaa deeme kana baay'een itti gammada decisionichi waaqayyootu gaayidii godhee yaadachuudha. Kanaaf it's okay. Thank you. Baay'ee dinqii. Utuun dhimma kanarratti dhiifama gaafadhe dhiifama gaafachuun barbaada dhiifama hin gaafanne waan jettu qabdaa. No hin qabu garuu nama gaddisiise yoo jiraate dhiifama naaf godhu. Si'a baay'ee nama akkamiin asitti fakkaate nan qoosa. Akka sooshaal miidiyaa irraa namni na ilaalu miti. Miidiyaa irratti nan barreessa sababii ta'eef barreeffama kee qoosaan hin jiru miti. Garuu lafatti sometimes I joke namoota achi yeroo hin jiraadhu baay'een taphadha jechuudha. Abbaan koo baay'ee nama siireesiidha. Nama qoosu hin jaallatan. Gaaf bakka dalgana ilaalu. Haati koo baay'ee taphatti. Amala kana haadha kootiin qaban. So yeroon qoosee taphadhu tun hin beekin nama miila namaa irra jechuun hin danda'a. Argitee nama gaddisiisuu hin danda'a. Garuu hin beeku. Kanaafi probably nama gaddisiisuu hin danda'an ta'a yeroon taphadhu yeroon haasa'u. Kanaafi namni gurbaan kun natti balleesseera yaadu yoo jiraatee fi dhiifama akka inni naa godhu nan barbaada jechuu kooti. Haa ta'u waan baay'ee kaasuu dandeenya luba Asaffaa wajjin yeroo baay'ee fudhachuu dandeenya dhimma baay'ee kaasnee nurkaayyuun nu haasaan naafati yeroo lagaru. Ani immoo yoomisi gaafadhe gaaffii. Ilaa yaadaa jira agartanii garuu isin namoonni baay'ee nu daawwachaa jirtan immoo hojii qabdu gara hojii biraa akka deemtanitti har'aaf. Irraa mummurtee dhiyeessuu dandeessa yookiin immoo gara amma barbaadde gajamuudhaan irraa murtee muraasa kee dhiyeessuu dandeessa rakkoon qabu. Har'aaf hangaaffiin siif qabu xumureera. Tarii garuu dhimma kana kaasuun barbaada. Mata duree kanarratti xinnoo dubbanne waan jettu qabatte. No really. Wanta isaan waan baay'ee jira garuu no waan an kaasuu barbaadu hin qabu. Hojii keetti jabaadhu siin jedha. Waaqayyoon sii kadhadha. Consistency qabaadhu.
itti fufii hojjedhu waaqayyo si guddisaa. Namoonni nu dhaggeeffataa jiranis akka isaanii itti dhimmanii wanta waldaa kiristiyaanaadhaaf ta'u wanta ulfina waaqayyoodhaaf ta'u akka isaan jajjabeessan horii isaaniinis haa ta'u yaada isaaniitis haa ta'u isa sanaan waamicha gochuu barbaada. Kanarraa hafee waan itti na gaafatte ala kana haasa'uun irra jira waan jedhu hin qabu. Dhugaadha yeroo muddamaa yeroo akkas gabaabaa keessatti sagantaa tokkoof dhuftee kabajjee jaallattee yeroo keenyaa laattee saba kanaafis anaafis wanta beekturraa wanta dabarsitirraa qooduu keetii fi buddisuu keetii fi maqaa daawwattoota buddisee tiiviitiin guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu kabaja guddaa qabda. Waaqni si haa kabaju. Eebbifame. Milkaa'e waaqayyo si haa eebbisu. Anaan illee naaf yeroo keetti baay'een gammada. Asitti dhufee argamu kootti baay'ee gammadeera. Next time yeroon deebi'ee dhufu subscriberii 100 1,200 waan akkasii. Tarii yookaan sitti dhufaa yookaan ati dhufaa. Maalitti beekna waa'ee guyyaa borii kanaaf waan hundumtuu dinqiidha sin jedheen. Hojii waaqayyoon beeknu tarii immoo biyya isaanii dhadheechi tola garree immoo akkasuma teenyaa sirna. Iddoo biraa addunyaa kan biraatti dhufnee lafa isin jirtanitti dhufnee isin dubbisna karoora keenya bal'aadha guddachuun keenyas dirqamadha kan immoo waaqayyo hin godha. Ameen. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa luba Asaffaa Malkaa Waaqjira biyya Ameerikaa Minisootaa irraa ba'ee dhimma luba Dooktar Tasgaraa Hirphootiif akka carraa akka tasaa yeroo gabaabduudhaa fi magaalaa Finfinneetti wal agarree qabeemmoo budduseetti fidee wantoota baayyeerraa wantoota baay'ee yaadota baay'ee kaasne haasofne dhugaan akkasiin jaallattan akkasiin wajjin turtan abdii guddaan qaba. Yeroo kan biraa keessummaa kan biraa kan isinii dhiyeessu nan amanaa isinis immoo namoota isinii dhiyaachuu qaban namoota itti amantan koomantii irratti nu barreessaa nu bilbilaa yaada keessan nu qoodaa nu wajjin hojjechuun nu jajjabeessuu hin dagatina adaraa wanta nuun isiniin jennu viidiyoo kana sheerii godhaa sabskraayibii godhaa. Kanarraa kan hafe gammachiisummaa mataa Booranaan ture ogeeyyii naa wajjin jiranii wajjin nagaa waaqayyootiin tura.